Arsii yoo naqe, Boorana yoo naqe, Baalee yoo naqe ambiliseedha, an Oromoodha. Maqaa kana naa jijjiiriin jedhee. Addunyaa jiraannu keessatti immoo nama jaallannu nama ofiitiin qoramuu noo akkamiin ilaalta? Reebicha hamaadha reebi. Lammaffaan an jedhe gaaffii akkasii na gaafattee naan sin ajjeesaa naan jedhe. Milkaa'inni olii gadi fiiganiif miti kan inni argamu. Milkaa'inni tasgabbii keessatti argama. Utuu hin bishaatiin garuu ola deemuun hin jiru. Hojii moo carraatti amanta? Namni karaa qaxxaamuraa deemee duroomu fagoon deemu. Keessi kee nagaan qabu taanaan wanta nagaa hin taane namatti himta. Sa'aatii 2 roobirroo irratti oduun jiraachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef istaand baay'ee ta'ee naan jedhan. Ishiin jedheen. Maallaqa miti kan nama ijaaru. Jaalalaa fi yaada gaariitu hiriyummaa ijaara. Ani erga dubartii ta'ee boodanii hojii mataa kootii uummadhe. Gatii mataanii haadha kee fi abbaan kee gatii haasaaniif qofa bartan immoo gar ta'anii kun akkasidha akkasa jedhan isin agarsiisu turan. Gaafa manatti deebinu garuu Oromoo taana jechuudha. Mootummaan immoo waan danda'u sii kaffala. Maqaa kana fuunee gaafa dhannus adda isaanii mul'anna hundumaa keessa. Sana keessatti gufuun jira guutee lafa gufuun hin jirre immoo milkaa'inni hin jiru. Yeroo afaan Oromoo haasoftu namni karaarraa akkas galagalee faasii ilaala akka nama maraatu hin deemu. Namni abshaalli of dhossee of hojjeta. Namaafis hojjeta biyyaafis hojjeta. Dirqama miti sooshaal miidiyaa irratti ba'uun. Yeroo baay'ee namni keenya ijoolleen keenya maaliif jalqabanii karaa itti hafu beektaa? Sababii ebeloo hojjeteef hojjetu. Tole biloo dhugaa dubbachuudhaaf na kabajjee istiidiyoo kanatti argamtee na faana turtii taasisuu keef guddaan si galateeffadha. Eeyyamamtuu taatee asitti argamuu keedhaaf iddoon taa'urraa ka'ee guddaa galatoomii jedha. Rakkoon qabaatallee guddaa galatoomii atis carraa naa kennuu keetiif guddiseen si galateeffadha. I think ijoollee akka keetii bira dhaabbachuun waan hundumaa caalaa anaafis gammachuudha sababii ta'ee fi bakka sin waamtanitti argannee sin argamnee sin wajjin yaada akkasii wal jijjiiruun nuufis carraadha waan ta'eef guddaa galatoomii. Atoo biloo koo tu gara haasaa keenyatti hin deemiin dura dhugaa dubbachuudhaaf fi gaazexeessummaa ta'uudhaaf akka eenyu ta'uu barbaaddu otoo jedhamne namoota muraasa maqaan kaasuu keessaa kan akka kootti ati namoota ishee jalqabaa gatii taateef dhuguma mo'anii nama abjuusaa jiraatu ta'ee bakka kana taa'ee si wajjin haasa'uu kootti isa dhugaa guddaa gammachuu guddaadha kanatti dhaga'amu. Kanaaf ammas irra deebi'ee guddaan si galateeffachuu barbaada. Guddaa galatoomatillee bareedduu. Ani kan si dhibu ijoollummaa kootti gaafa namni maal ta'uu barbaada namaan jedham namni mana barbaada. Ani dooktarii saayinsistii naam hin jenneen ture. Gaazexeessituu hin jedheen ture. Dhuguma waaqayyoon na gargaaree gaazexeessituu ta'uudhaaf yaalaan jira. Milkoofteet jalqabdee. Yaalaan jira. Kana durattis gaafa interviyuu garaagaraa irratti haasoftuu nan dhaga'an ture. Karaa baay'ee deemtee dhuftedha kan as keessee akka salphaatti as hin kaa'amne gufuun na rukutee namoota nagadii jiran akka rukunne nan barbaada gaafa jettu nan dhagaati. Maalirraan kan keedha kanatti akkasitti yaaddee namoota dhaloota dhufuuf namoota siga ijoollee siga jiraniif ilaalcha akkasii kanatti qabaatte. Tarii baay'ina gufuu ta'a laata. Baay'ina gufuun rukutaa ture. Gufuu jechuun salphaa miti. Yeroo waan tokko erga inni darbee booda taa'anii akkasiin akka haasaatti haasa'uun salphaa miti. Yeroo keessa darbitu nama keessa jiruuf ulfaataadha. Rakkinni kan isheen gadhee taatu yoo keessatti hafanidha. Yoo tattaaffatanii keessaa ba'an rakkinni mi'eessituu jireenyaati. Kanaaf rakkoo hamaa rakkoo cimaa keessa darbee dhufee adda naga'eeranii bagan keessatti nafin. Waan sana keessa darbuu kootiif immoo hararra taa'e waan ani itti gaabbuun qabu jireenya koo na ijaareera waan ta'eef jireenya koo na utubeera waan ta'eef gaarummaatti jijjiirradhee ittiin keessaa darbeera waan ta'eef inni baay'ee na gammachiisa keessumaa ijoollee akka keetii dhugumayyuu immoo reefuu gara hojii kanaatti galanii aan Oromoos waggaa 23 lakkaa'eera miidiyaa irratti ijoollee akka keetii immoo jajjabeessuu caala wanta nama gammachiisu tokkoyyuu hin jiru gufuun kaleessa nu rukute har'a warra kaan hin rukutin jechuun muuxannoo jireenya keenya keessaa wanta nuyi fudhanne wanta nuyi qooddanne wanta rakkinni nu barsiise wanta rakkinni itti nu jabeesse akka harmootiin keenya sabbatan garaa gudunfatanii garaa hidhatanii waa darban akka sanatti wantoota nuyi keessa darbine kaleessa an waanan sitti mi'ati keessa darbuu dandeessudha taanaan maaliif gufuu sanas jala kaa'ee maaliifan darba kun nama birattis waaqa durattis gaarii miti. Kanaafanii muuxannoo jireenya kootii naa qoodii yeroo naan jedhan natti tola taa'ee ijoollee akka keessanii wajjin haasa'uun hundumaa caalaa dhaloota si dhaggeeffatu dhaloonni si dhaggeeffatu jira taanaan
jireenya keenyarraa muuxannoo keenyarraa waa hedduu fudhachuu hin danda'u jedhee yaada sababii ta'eefan dubbadha yeroo baay'ee. Ta'u guddaa galatoomi gaa kabaja kana nu kennu kidhaaf. Anduma bakka bu'ees galateeffachuun barbaada. Mee biloon gaazexeessummaan ala maal fakkaatti eenyudha? Namni baay'ee waggaa dheeraadhaaf kan inni si beeku hojii gaazexeessummaadhaan. Gaazexeessummaan ala biloon maal fakkaatti mee? Jireenya gaazexeessummaa keessatti dhaladheeman keessatti guddadhe jechuun nan danda'a. Otuun kanaan duras yeroo baay'ee dubbachaa ture. Otuun gara barumsa sadarkaa olaanaa hin baratin dura kanan hojii miidiyaadhaa jalqabee seenaa televezyiinii Itoophiyaa keessatti iyyuu tarii umriidhaan xiqqoo oduu dubbisuu kan jalqabe ana ta'uun oolu jedhee mayyaada. Yeroo sana namoota gurguddaadha kan oduu dubbisanii. Ani immoo magaalaa Finfinnee keessatti guddadhee dandeettii afaan Oromootiin kan televezyiinii Itoophiyaa yeroo sana akkanachitti mindeeffamu na godhe carraanaa kennanii shaakala waggaa tokko booda gara hojiitti akka nuyi gallu kan nu godhan keessatti guddadheera. Ija koo yeroo banu yeroo gara hojiitti ba'u yeroo gadi ba'ee nama argu'anii televezyiinii Itoophiyaa keessatti kanan of arge. Sana dura hojii biizinasii hin beeku maalis hin beeku mana barumsaatiin ba'e. Haasaallee hin beekuun ture sirriitti nama wajjin haasa'uudhaaf nama afaan hin baqaddan ture. Wayinee yaachisa uummata shashawaa liji jedhaman ture. Maatti naaggaroo liji faanaan jiru turan. Warri afaan Oromoo hin beekne warri kutaa kaan irra jiran. Angaruu sababiin sodaadhuuf ijoollummaan sababii jiruuf bishinas hin qabu sababiin ta'eefananii nama baqadda bakka nama wajjin danda'ee taa'een haasa'uun ture. Jireenyi koo achirratti kan inni bu'uureffame. Sanaan alatti garuu erga umriin dabalaa deemee erga gaa'illi dhufee erga jireenyi dhufee jireenya kee mo'achuudhaaf akka namni kamiyyuu jireenya kee tattaaffattee sadarkaa wayirraan ga'uudhaaf jireenya fooyya'aa jiraachuudhaaf dhala waaqayyoon haa kenni guddisuudhaaf akka nama kamiyyuu hojii biizinasii kan biraas nan hojjedha. Wantoota baay'ee jalqabee wantoota milkeeffadhee jira kaan immoo kan addaan kutaman jiru kan immoo deebi'ee immoo jalqabee immoo jira. Waan hundumaa caalaa garuu wanta itti gammadu yeroo hundumaa kan keessi kootti na boqotu hojii gaazexeessummaa gaafa hojjedhudha. Hammamiyyuu birrii haa fidu malee inni kaan hammamiyyuu maal haa hojjetu iyyuu malee jireenyi koo kan inni itti na boqotu jireenyi bakka tasgabbaa'ee an sirriidha amma bakka karaa sirriidhaan adeemaa jira jedhee kanan yaadu yeroon hojii kan hojjedhudha waan si dhibu. Kanaaf maaliin godhee hojiiwwan biizinasii kan akkuma jiranitti maatii kootiinis abbaa manaa kootiinis gargaarsa isaatiin hin hojjetamu inni kaan. An ofii kootii ogummaa qabu kanan maallaqatti jijjiiruu jalqabee dhaabbata dhuunfaa ofii kootii hundeessee hojii ogummaa keenya gara maallaqaatti jijjiirreettiin hojjechuu jalqabne jechuudha. Barri gaariidha. Barra amma jiru kun carraa baay'ee qaba. Akka keessan reefuu hojii gaazexeessummaa akka jalqabneen akkasitti maayikii qabannee taa'uudhaaf nu carraa hin arganne. Mana mootummaa keessatti kan inni guddanne isin ijoolleen irraa carraa baay'eedha kan isin qabdanii. Meegaa biloon kana dura afgaaffiisiif taasifame irratti akkuma dhageetti dhalattuu magaalaa Finfinnee taate afaan Oromoo beektee afaan Oromoodhaan ba'anii hojjechuu danda'u jechuun wanta baay'ee dinqisiisaadha jedhanii kan yaadu maaliif namni baay'ee magaalaa afaan Oromoo taasisaa mukis dhalateeyyuu carraan afaan Oromoo barumsaan dhiphaa kan ta'e namoonni waan jiraniif tokkoffaa maqaan kee maaliif biliseesiin jedhanii marraa kan keedha maqaan kun kan si ba'e achii afaan Oromoodhaan hojjechuudhaaf maaltu si kakaasee baruudhaaf atoo fedha kamii qabda turteemi? Kanani dhaladhe Finfinneetti miti. Finfinneettan guddadhe malee. Ijoollummaa kootti maatiin koo sababa hojiitiif lafa jiran baadiyyaarraa gara kanatti jijjiirrate abbaan koo yeroo dhufu maatiidhaa wajjin dhufnee gara magaalaa Finfinneetti yeroo dhufu baay'ee ijoolleen tureef hin beeku. Sana booda kutaa tokko kaasnee as magaalaa Finfinnee keessatti barannee guddannee anaaf hangafti obboleettii kooti. Sana booda magaalaa Finfinnee keessatti guddadhee akkuma nama kamiyyuu mana barumsaa gaafa umriin keenya nu ga'e mana barumsaa dhannu afaan dabalataan immoo afaan Amaariffaatiin yeroo sana magaalaa Finfinnee keessatti haasaanis hojiin so'amtu hundumtuu afaan kana qofaadhaan ture. Sana booda barree afaanicha beenna nuyi afaan isa kana yeroo gadi baanee ittiin haasofnu xinnoo ishee rakkinatu jira sababii ta'eef bara sana afaan kana akkati dubbattus namni hin barbaadu. Namni baay'inaan Oromoo mateeyyuu Oromoon ofiisaatiyyuu hin haasa'u ture. Konfiidansiin qabu ture biyyattii keessatti.
akka garaa isaatiitti afaan isaatiin haasa'ee waan barbaade jechuudhaaf fedhiin qabu yeroo afaan Oromoo haasoftu namni karaarra akkas galagalee faasii ilaala akka nama maraatu hundi akkasitti si ilaala. Kanaaf namni dubbachuun barbaadu. Nus akkuma sana mana barumsaa yeroo dhannu maqaa kana fudhadhee gaafa mana barumsaa dhaqu ijoolleen magaalaa Finfinnee keessatti baratanii sanuma magaalaa Finfinnee keessaa immoo isatti baradhanii piyaasaa naannoo Atakiltaraa jedhamu achi bukkee mana barumsaa Afrikaa Andinet Quxura 1 jedhamu jira. Achitti baradheen kutaa 1-8tti. Achitti yeroo baradhu achi dhufanii kan baratan ijoollee piyaasaaf ijoollee markaatooti. Baay'inaan ijoollee daldaltoota naannoo sana jiraatanitti kan mana barumsaa sanatti dhufanii baratanii. Ijoolleen naannoo sanatti baratan afaan Oromoon beekanii maqaa kana fuunee gaafa dhannus adda isaanii mul'anna hundumaa keessaa. Maqaan koos maqaan obboleettii kootis adda. Kanaaf anaaf isheen hin mari'annee naasofnu afaan kanaa inni. Afaan kana naasofnu maqaa keenyas immoo yeroo namni nu gaafatu maqaa kan biraatti jijjiirrannee dubbanna jennee maqicha hiiknee afaan Amaariffaatiin dubbatannaa jechuudha. Isa booda manatti galeen guyyaa tokko ilaameen jedheen abbaa kootiin maqaa kana naa jijjiiriin jedheen. Maaliifii naan jedhe. Maa inni maqaan akkasii kun eessaa fiddee nuun jedhu ijoolleen hin bareedu maqaan keessan nuun jedhu waan ta'eef maqaa babbareedoo afaan kan biraatiin jijjiiranii isaanitti nu moggaasiin jedheen. Kanuma ammoo eenyu siin jedhu naan jedhe. Natsaannat naan jedheen jedhe. Natsaannat siin jedhu naan jedhee naan siin hin jedhu. Lamaffaas waan akkasii kana nan gaafate naa jedhee nu akeekkachiise. Nan dide. Maaliifii dhiibbaan ala jiru ammas baay'eedha waan ta'eef jechuudha. Isa booda obboleettiin koos hin gaafattee ishee caalaayyuu immoo ana kan xinnoo ishee rakkisu. Ennaani hin didan obboorranaan jijjiiruu didani. An rakkisee ennaanitu gaaf tokko. Reebichaa maara reebi. Lammaffaan an jedhe. Gaaffii akkasii na gaafattee naan sin ajjeesaa naan jedhe. Akka adiisiin jedheen. Ergasii nannisee bakkee gaafa baanu afaan barbaannee haasofna. Innis mirga nuu kenneera. Mana kootti gaafa ol seentan afaan Oromoo malee akkan haasofnee nuun jedhe. Haala keenya ilaalee galeef akkasumatti. Gaafa manatti ol seentan mana kootti gaafa ol seentan afaan kana malee akkan haasofne. Gaafa gadi baatan garuu afaan barbaaddan haasaa nuun jedhe. Kanaaf gaafa gadi baanu maqaa sin jijjiirrannaa afaan kan biraa haasofna. Gaafa manatti deebinu garuu Oromoo taana jechuudha. Akkasittiinitu afaanicha barree of hin beeknu turre of beekuu dhiisuu jechuun ijoollummaan jira mitiire. Hawaasa naannoo kee jiraatu wajjin wal fakkaattee jiraachuu barbaadu hiriyoota kee wajjin wantoota akkasii kana ijoollee isinii nuun jedhu namoonni maqaa kanaan guddattanii jennaan hojiin argattanii. Abbaa manaan argattanii waan baay'ee jira. Kanaaf maqaa keessan kana jijjiirradhaa. Inni guddaanis akkas nuun jedha. Barsiisonnis akkas nuun jedhu. Abbaan keenya hamma namaa wajjin darbee warree bottallee ga'eera sababa maqaa keenyaatiif. Ijoolleen kee maqaa kanaan hojii isin argatanii hin heerumanisii. Haadha barii akkasumatti jiraatanii annan jiraachisa umrii isaanii guutuutti hin jedheera. Barri jijjiiramee barri jijjiiramu maalummaan maqichaa maalummaan afaanichaa waa'een sabaa wanti hundumtuu nuu galee sana booda ittiin jiraachuu jalqabne malee namni baay'een yeroo wanta gaaffii namoonni baay'een na gaafatan keessaa tokko asumaan illee isaaniifis deebii ta'uu danda'a waan ta'eef yeroo booda miti kan maqaa koo jijjiirradhe ittumaan hin dhaladhee guddadhee maqaa bilisee jedhu yeroo man dhaladhee naa moggaasan. Amma garuu maaltu dhagahama haalota yeroo sana turanii fi ammoo haalli jijjiirame barri jijjiirame gaafa argitu maaltu sitti dhagahama? Yeroon televezyiinii Itoophiyaarraa hojii jalqabee taa'imee naan jedhe abbaan koo nan taa'e. Utuun yeroo sana maqaa kee jijjiireera ta'ee utuun yeroo sana afaan sana sin barsiisnee ta'e silaa har'a maal jetta turtee naan jedhe. Hin jiru iyyuu ture carraan sun. Hin jiraatu iyyuu ture naafata akkasitiin ta'e nyaasa'uudhaafis carraan argannu turre. Silaa nan beektu turte jechuudha. Kanaaf si'a tokko tokko wantoonni jireenya keenya keessatti ta'anii maatii ofii dhaga'uun
ijoollummaadhaa kaasee miti kan jireenyi namaa hojjetamu. Ijoollummaatti wanta ati sirreessitee qajeelchitee karaa qabsiistee gaafa guddatu eessayyuu naqu akkuma karaa qabate sanatti adeema waan ta'eef dhaloota keenya irratti hojjechuun ijoollee keenya irratti hojjechuun dhaloota ammaa irratti hojjechuun dirqama hunduma keenyaati jedheen yaadaan abbaa korraa waan baay'een baradhee maatii baay'eedhaafis immoo fakkeenya ta'eera yeroo sanatti yeroo maqaa kana fudhadhee televezyiinii Itoophiyaa irratti hojii oduu dubbisuu jalqabee namoonni baay'een naa bilbiluu namoonni baay'een nu barreessu turanii namoota baay'eedhaan wajjin wal argina. Maayinni waan isaan jedhanii sirraa dhaga'een maqaa mucaa kootii bilisee jedhee ijoolleen yeroo sana dhalatanii amma guddatan ijoollee waggaa 23 24 maqaan isaanii kan bilisee ta'e hafee jira. Kaan immoo maqaa kan biraadhaan guddatanii yeroo sana irratti kan maqaa isaanii jijjiirratan fa'aa jiru. Kanaaf kana arguu caalaa wanta nama gammachiisu hin jiru. Bara ijoollummaa keessa umurii ijoollummaatiin wallaalummaadhaan wanta godhameedha waan ta'eef maaliifan godhe jedhee ittiin gaabbu. Baga garuu baga Waaqayyo abbaa akkasii naa kenne. Galata guddaa qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Isaanillee galata guddaadha kan isaan qabanii. Yeroo baay'een jedha abbaa koo haadha koos guddiseen isaan galateeffadha. Har'a ga'uu kootiif Waaqayyo gaditti isaan anaaf bu'uura waan ta'aniif. Akka haasa'amu kana amma akka teenyaa sofnu kana salphaan ittiin fakkaatu. Naannaa afaan kun hin dubbatamne keessatti afaan Oromoo dubbatanii argamuu jechuun haala akkamiidhaan yoo isin barsiise jechuun mana keessatti gatii masaanii haadha kee fi abbaan kee gatii haasaaniif qofa bartan immoo gar ta'anii kun akkasidha akkas jedhan isin agarsiisu turan. Lakki afaan nutti haasa'u afaan Oromoo nutti haasa'u. Ijoolleen akkuma anamma ijoollee godhadheera mitiire ijoollee koo godhadhee ijoollee koo erga garaadhaa baanii booda mana keessatti yeroo walii wajjin haasofnu afaan Oromootiin amma mucaan koo ishee hangafaa afaan Oromootiin inni itti haasa'an ture ofii kootiin guddisee amma tokko umriin ishee guddatee mashee mana barumsaa keessatti biran ture sana booda gaafa mana barumsaa galtu afaan Oromoo malee hin beektu turte. Namoota afaan kan biraa beekan afaan Oromoo beekantu dhufanii wanta isheen barbaaddu gaafatanii narsarii irratti jechuudha ishee gargaaruu turan sana booda kan isheen afaan Amaariffaa sirriitti baraa deemte. Mucaan koo jechuudha. Nuunis mana keessatti waan addaa barumsa addaa miti kan nu kenname. Afaanichuma nutti haasa'u afaanichuma haasofna jaallattes jibbites numa barta. Falli kan biraan hin jiru waan ta'eef kominikeeshinii kan biraan hin jiru mana keessatti sababii ta'eef afaanichaan nutti haasa'u afaanicha barree hafne. Guddaa kan galateeffataman dhiibbaa guddaa uumuu isaanii naannoo malee akka salphaatti akka warra kaanitti dhiisanii ta'e amma namoota baay'ee beekanii haadha isaanii fi abbaan isaanii naannoo Oromiyaa dhufanii Finfinneerra jiraatanii garuu kan gurra isaanii gaafa murame kan Oromiffan dhageenyes kan hin dubbannes jiru gateef galata guddaa argatan jenna. Mee biloon waa'ee hojii gaafa yaaddu hojii jechuun isheedhaaf maal jechuudha mee? Dhala namaa taatee biyya garaa haadha keetii keessaa baatee biyya lafaa kanatti yeroo dhuftu namni hundumtuu wayiif uumame akkasumaan kan uumame hin jiru. Nama taatee hamma dhalatteetti jiraachuudhaaf wantoonni nu barbaachisan baay'een addunyaa kanarra jiru sana keessaa tokko hojiidha. Hojjettu malee keessumaa mucaan namaa waan qabuun manas ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf dhiiraaf dubartii jedhee yoon sii qoodee dubartiin mana keessatti hojiin qabdu yoo ta'e hojii yeroon siin jedhu gadi baatee mindeeffamtee hojii hojjettu hin qabdu yoo ta'e haadha maatii yoo taate mana ishee keessa teessee dhala ishee guddisti yoo ta'e dubartiin kun hojii qabdi jechuudha. Sanuu hojii isa warri ala ba'anii hojjetanii fidan caalaa hojii dubartiin isheen mana keessa teessu isheen gola keessa ooltu sun mana sana mijeessuudhaaf maatii isheetiif wanta jiru wanta barbaachisu guutuudhaaf isa hirrate guutaa lafa qaawwaan jirutti qaawwaa sana guutaa ijoollee ishee dhiqaa kunuunsaa mana qulqulleessaa waan hundumaa gochaa mana kana keessa dhamaa kan isheen ooltu hojiidha. Abbaa manaa immoo gadi ba'ee dhaqee jooree dafqasaatiin jooree jawwaree dhaqee waa hojjetee fidee gashuu innis hojiidha. Ijoolleen umriin isaanii mana barumsaatiif ga'ee mana barumsaa dhaqanii baratanii galuun umrii isaanii sanatti hojii isaaniif kennameedha. Dirqama isaaniitti barachuun barumsa isaaniitti qabxii gaarii fiduun hojiidha kun isaaniif. Dhala namaa ta'ee namni tokko biyya lafaa kanarratti uumamee hin jiraata taanaan hojjechuun dirqama lammummaa isaati nama ta'uu isaatiif bineensarra wanti adda nu godhu tokko yaaduu danda'u keenya. Yaannee hin hojjenna
hojjennee waa milkeessuu dandeenya. Namni waa hojjetee waa balleessaa hojjetees waan milkeessa. Garuu nama taate hamma dhalatteetti immoo hojjettee wantoota ittiin jireenya kee milkeessitu keessaa tokko hojiidha. Akkas ta'a. Cichanii hojjechuun hojii tokko irratti amma kana duragaa dhaabbata garaagaraa yoo ta'e yeroo dheeraadhaaf qacariidhaan hojjechaa turte. Dhaabbata tokko irra cichanii jabaatanii hojjechuun siif maal akkamiin jabina isaanii kan argachuu hin danda'amu? Milkaa'inni olii gadi fiiganiif miti kan inni argamu. Milkaa'inni tasgabbii keessatti argama. Milkaa'inni jireenyaa. Maaliif hojjenna wayiin milkaa'uudhaafi? Maaliif hojjenna waa argachuudhaafi? Jireenya keenya borii ittiin fooyyeffachuudhaafi? Namummaa keenyaaf wanta nu barbaachisu hundumaa guuttachuudhaaf hojjennee dhamaanee waan dafqa keenyaatiin immoo waa argachuudhaaf miti kan nuyi hojjennu. Wantoota kana hundumaatiif tasgabbii nama barbaachisa. Ani televezyiinii Itoophiyaa keessaa waggaa 5 hojjedhe. Barkumee irratti yeroo televezyiiniin Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo cufu sababa siyaasanaan yeroo sana tureetiin Saataa Baa'ootu immoo ture. Saataa Baa'oon televezyiinii Itoophiyaa irraa torbanitti yeroo sa'aatii tokko biteetu hojjeta ture. Gara sana deemnee Saataa Baa'oon sun hin guddatee Adaamaa dhaqee OBN har'aa kana ta'e bu'aa bahii hedduu keessa darbee dhufe. Saataa Baa'oo sana naqee torban 2 duwwaadhaaf kanan hojii addaan kutee yeroo sana booda Saataa Baa'oon naqee achitti oduu dubbisuu nan jalqabee sana booda dhaabbata sabquunnamtii Oromiyaa jedhamee yeroo jalqabaatiif OBN har'aa kun magaalaa Adaamaatti yeroo inni hundeeffamu yeroo jalqabaatiif OBN irratti kan oduu dubbise ana. OBN achitti tokko jedhee dhaqee gaafa inni dhaabbatu anaaf seenaadha. Yeroo dubbadhu natti tola wanta kana maaliif beektaa aarsaa hedduutti kaffalleerra. Yeroo sana magaalaa Finfinnee irraa kaanee yeroo deemnu bu'aa bahii hedduu keessa darbine waan ta'eef waa'ee OBN mata duree kan biraadhaan yoo ta'u hin kaasna garuu gara sanatti immoo darbe achoo biyya hin beekne magaalaa hin beekne qilleensa hin beekne nama hin beekne keessa dhannee galle. Torban 2 guutuu utuu walirraa hin citin annan yaadadha na funuuna ture. Qilleensi isaatti dadhabee akka har'aa kana mukiin jiru magaalaa Adaamaa yeroo sana. Har'a muka baay'ee dhaabamee qilleensi isaan bareeda waan hundumtu sitti tola magaalaan Adaamaa. Akkasin turre yeroo sana waaqni isaa abidda lafti isaa abidda lafa jettu dhabda. Muki dhiisii waan tokko hin jiru. Dallaa OBN nama keessa jiru kuni muka dhiisii waan tokko hin qabu. Lafuma adii argita. Isarratti dhannee hojii jalqabne. Achi keessatti obsine waggaa 6 hojjedhe. Waggaa 6 achi keessatti erga hojjedhee booda sababa dhimma dhuunfaatiif abbaa manaan koo hojii jijjiirrate yeroo inni gara Finfinneetti deemuun isaa wajjin addanaa jijjiirradheen gara Finfinneetti gale. Finfinnee erga naqee booda firiilaansiidhaan oduma dubbisuu qofaadhaan OBN irraa waggaa 2 oduu dubbiseera. Kana hundumaa keessatti tasgabbaan iddoo tokko taa'uu jechuun maal jechuu akka ta'e televezyiinii Itoophiyaa keessatti waan an baradhee qaba jireenya koo keessatti. Waggaa 5 yeroo achi hojjedhu. Sana booda OBN erga dhufee booda rakkinoota jiran sana hundumaa dandamannee obsinee waan hundumaa keessa darbine chaalenjiin jira guutee personaalii chaalenjii baay'ee jira karaa biiroodhaa wantoota baay'eetu si mudata karaa maatii rakkoo baay'eetu jira biyya hin beekne keessa dhannee jiraachaa jirra waa hedduudha chaalenjiin isaa garuu faayinaanshalii rakkoon jira mindaa mootummaan si kaffaluun jiraata galii kan biraan qabdu bukkeedhaan wanti hojjetamu hin jiru waan baay'eetu jira sana hundumaa dandamannee teenyee maqaan kun akkasumatti hin dhufne. Namoonni si jaallannaa akkas jennaa nuyi akkasii nuyi siif kana yeroo isaan jedhan OBN irratti akkasii kana yeroo isaan jedhanii fuuldura uummata keenyaatti yeroo baanu uummata sana wanta bakka bu'u waan uummata sanaaf madaalu aarsaa keessa kaffaltu sana liqimsitee chaalenjiiwwan keessa jiran sana dandamattee waan uummata kee madaalu hojjechuudhaaf gadi baata. Gadi baanee yeroo oduu dubbisnee deebinu namni sana duwwaadha kan inni beeku akkamittiin jiraannaan of waaqayyootu beeka. Chaalenjii hamaa keessa darbaneerra. Mana hojii tokko keessa tasgabbaa'anii taa'uu jechuun muuxannoo kuufachuu jechuudha. Hojii baruu jechuudha. Nama baruu jechuudha. Amala nama baay'ee barta. Isa booda si cimsa wanti suni. Achi gaafa baatu
chaalenjiiwwan fuuldura kee jiran hundumaa hin sodaattu itti bu'aa itti diramaa keessa darbaa cabsitee immoo darbaa deemta. Asii jalqabdee kana baqattee achi deemta taanaan isa kana baqattee immoo isa taanutti ceeta taanaan asis nama jira achis nama jira. Sii galee lafa dhattu hundumaatti nama wajjin jiraatta. Lafa namni hin jirre iddoon tokko iyyuu hin jiru nama wajjin hojjetta. Kanaaf tasgabbooftee teesseetu ofii kee irratti hojjechuu. Akkamittiin nama wajjin jiraadha. Maaliin arga beektaa anammaa AMN Plus Afaan Oromoo Addis Miidiyaa Neetwoork irraa oduun dubbisa galgala. Yeroon dubbisu kanatti ijoollee dargaggoota akka ko freelaansii ta'aniitu hin ta'in yeroo isaanii guutuu achitti kennanii achi keessaa hojjetan nan ilaalama baay'ee isaanii. Bakka adda addaattis nan nagaa miidiyaalee kaan keessattis wantoonni kun jiru. Nan arga ijoollee kana. I think yeroo isaatii laatan jedha bara keenya sababii waan akkasii hin turreef garuu dhibamee miti bara keenyas jijjiira baatee hojii hojjechuun waa argachuun jira bara keenyas garuu tasgabboofnee teenyee turre yeroo sana kan hojjechaa turre amala keenya sababii adda adda ta'ee fi maayini dhaloonni ammaa kun maaliif akka sariifata gaaffii baay'ee natti ta'a. Yuunivarsiidhaa ba'anii dhufanii mindeeffamanii miidiyaa tokko keessatti hojii hojjechuu jalqabanii waggaa tokko tun hojjetin nuffii jalqabu. Dafanii sooromuu barbaadu. Dafanii muuxannoo wayii argachuu barbaadu. Dafanii beekamuu barbaadu. Carraa qaban hundumaan namni lafa jiru hundumaatti kuni lafa hojjedhu qofaa miti akka fakkeenyaatti sii kaasee malee. Iddoo hundumaatti wanta mul'atudha. Fiildii hundumaa keessatti waan mul'atudha wanti kun. Dafanii maallaqa argachuu. Dafanii beekamuu ispeeshaalii naannoo miidiyaatti jechuudha. Akkasumaan inni of beekamtiin. Dhama'uu si gaafata, hojjechuu si gaafata, of kennuu si gaafata. Joortee jawwartee kanatti wayitti baatu. Maqaa gaarii tokko bor argachuudhaaf. Maqaa gaarii tokko bor dhaabbattee maqaa kee sanaan immoo jireenya fooyya'aatti ce'uudhaaf har'a aarsaa kaffaluun dirqama. Obsa qabaachuun dirqama. Mindaa mootummaan namaa kaffalu kan mootummaan namaa kaffalu miti ofii keetii biizinasii dhuunfaa keetii jalqabdee argattee kanatti ittiin jiraattu iyyuu hin qubsu. Namni mucaan namaa hin quufu sababii ta'eef fedhiin keenya daangaa hin qabu sababii ta'eef hin quufamu. Mootummaan immoo waan danda'u sii kaffala. Bakka sanatti si madaala waan jedhu sii kaffala. Waan sanaanii yoo abshaala taate muuxannoo kee gabbifatta soshaalii kee irratti hojjetta. Hojii keetiin baatee mul'achuu. Wantoota waggaa 10 ittiin bira gaa jettee karoorsite sana waggaa 5 itti faa cabsachuu hin dandeessa. Obsaan hojjetta taanaan, hubannaadhaan adeemta taanaan, ogummaadhaan adeemta taanaan. Akkasumatti garuu siuma tokkotti lafaa ka'ee waggaama tokko hojjedhee nan duroomaa. Karoorri koo kana dafee makiinaa qabachuun qaba, dafee jireenya kasirra ga'uun qaba, dafee beekamuun qaba. Karaa qaxxaamuraa adeemuun garuu ijoollee baay'ee gatii baasesaa jira waan ta'eef jireenya kasii keessa ijoolleen jiran of ilaaluu qabu. Hin ta'us gaarummaas hin qabaatu waan ta'eef tasgabbaanii bakka tokko turanii bakka sanatti bakki sun iyyuu yeroo yeroon isaa ga'u si dabarsa. Yeroo yeroon isaa ga'u yeroo bishaattu bakki sun iyyuu si dabarsa. Gara oliittis dabarsa. Bishaatti taanaan ola deemta. Utuu hin bishaatiin garuu ola deemuun hin jiru. Yoomiyyuu taanaan jechuudha. Kanaafi bakka jiran sanatti milkaa'uudhaaf bishina ofiitiif ofirratti hojjechuu jalqaba. Amala ofirratti hojjechuu tasgabbaa'uu. Naannoo hojii isaanii jeequu dhiisanii tasgabbaa'anii itti gaafatamummaadhaan amanamummaadhaan an waanan yeroo hundumaa ofirratti boonu waanan yeroo hundumaa afaan guutuutee dubbadhu mana mootummaa keessatti mana mootummaa keessaa gaafa hojjettu miidiyaa keessaa gaafa hojjettu amanamtuu ta'uu qabda. Yeroo qilleensaatti kan sitti kennamu amanamummaan waan hundumaa caala. Wanta natti kennamu amanamummaadhaan hojjedha waan ta'eef Waaqayyo sin arga. Waaqni sin arga bar wanta nuyi hojjennu ko. Milkaa'ina keenya keessa tokkoon tokko milkaa'ina keenya keessa jira mitiire. Amanamummaadhaan yeroo hojjettu wanta sitti kenname sana imaanaa sitti kenname sana utuu ofitti hin qusatin waan sirraa eegamu sana gaafati baatu gatiin kee nama birattis Waaqa birattis gaarii ta'a. Kanaaf of kennu
amanamummaa barbaada manni ispeeshaalii mana miidiyaa keessatti yeroo hojjettu lafa akkasitti yeroo hojjettu amanamummaa barbaada of kennuu barbaada of cuunfuu barbaada aarsaa tachitti kaffaltutu bara tokko ba'ee buddeen ta'ee si nyaachisa maqaa ta'ee maqaa kee si waamsisa bakka gaariitti akkati mul'attu si godha akkasumatti lafaa kee wanta dhufu hin jiru. Yaadan baay'ee makaasuu barbaaduudha ati dabalte kan kaaste as bukkeetti garuu namoonni baay'een carraatti ni amanta hojii moo carraatti amanta? Hojiitti amana. Namni tokko tokko namoonni fuuldura jiran amma wajjumaan guddatanii namoota lama jiru ajannuti. Inni tokko karaa qaaraa ciisa jennuun karaa dabaasaa ta'u karaa qaxxaamuree gaafa milkaa'uuf hin argita. Inni asitti cichee jabaatee hojjetu immoo gaafa inni hiriyaasa sana gadi ta'ee gaafa argu nama waan ta'aniif yeroo san namatti dhagahama mitiire nama gad akka ta'an miti yaaduun jira. Hiriyaansaa bukkeedha gaafa inni konkolaataa qabatee inni lafa gaafa inni deemu. Hiriyaansaa maatiisaa gaafa inni jireenya gaarii jiraachisu inni immoo jireenya gadaanaa gaafa jiraatu gaafa argu abdii kutannaan namoota baay'ee biratti ni mul'ata. Kanaaf yaadatamummaatti naa kaaste cichanii hojjechuudhaaf baqa gaaffiin qabu sirriimatti hojjetamu akka qabu naa kaaste garuu wantoota akkasii gaafa nu mudatu haala kamiidha kan nuti wal bira qabne deemsisuu dandeenya. Bara kana wanta argaa jirru waan ta'eef. Ani waan tokko sitti muuxannoo jireenya kootii keessaa waan an argee fi reyaalitii waan dhugaa waan lafarra jiru tokko jechuudha. Namni karaa qaxxaamuraa deemee duroomu fagoon deemu. Fagoon deemu. Yeroodhaaf wanti hundumtu guutuudha. Garuu fagoon deemu namni akkasii. Maaliif beektaa wanti karaa qaxxaamuraa dhufee karaa qaxxaamuraa harkaa deema. Utuu inni hin beekin harkaa faca'a. Fagoon deemsisu, laga hin ceesisu, kan laga si ceesisu muuxannoo jireenyaa ati har'a chaalenjii keessa jirtu keessa teessee barattutu laga si ceesisa. Karaa qaxxaamuraa deemtee duroomte yooti, karaa qaxxaamuraa deemtee waa argatte yooti, fuuldura keetii chaalenjii wayii gaafa sitti dhufu gaafa karaa qaxxaamuraa deemtu akka achi keessa darbitu hin qabdu. Dhadheematti diramta. Wanti hundumtu achitti dhaabbata jechuudha. Inni oofamus, inni lakka'amus wanti hundumtu dhaqee waan sanatti diramee dhaabata. Gaafa jireenyaan bishaattee keessa darbitu, gaafa muuxannoo jireenyaa qabaattu, chaalenjiin hamaan yoomiyyuu nama taatee hamma biyya lafaa kanarra jirtutti eessattiyyuu jira. Qabeenya qabaattees, hin qabdu ta'es, dhabdees, maalis ta'ee chaalenjiin eessayyuu jira. Akkamittiin darbaadha. Maaliif dhufeen jedhamu chaalenjiin? Garuu akkamitti darbamaadha. Akkamitti darbamaan sun immoo achi keessatti kan isheen baratamtu. Lafa achi keessatti hojjetamta. Tasgabbooftee teessee, ciniinnattee, rakkattee, fuulli namaa si rukutee, dheekkamsuudhaan rukutamtee, waan miiqaan jedhamtee achi keessatti bishaattee baata miti. Wantoota sitti dhufaniif gaaffii dhufuuf deebii qabda. Rakkina dhufuuf mala qabda. Kanaaf darbitee deemtaa jechuudhati. Inni sunoo diramee dhaabata. Karaan qabu waan ta'eef, falan qabu waan ta'eef. Namoota akkasii duukaa waaqnis namnis hin jiru. Kun ifaadha. Gaazexeessummaa gaafa ta'amu gaa qorumsi guddaan jira jedhee yaaduani yeroo baay'ee namoonni karaa iskiriinii televizyiinaan gaafa nama ilaalan waan jireenya addaa waan yeroo hundumaa namatti tolee jiraatamu itti fakkaata. Karaatti egaa yeroo sana keessumaa bara sin hojjechaa turtan immoo damuusaas baay'ee xiqqoodha. Konkolaataa ofii qabaachuu mitiiti. Jireenya ofii mo'achuun iyyuu ni ulfaata jedhee yaada. Ammas taanaan jechuudha. Gaafa karaatti faa lafatu deemtu yookaan immoo taaksii keessatti faa si argan maal si jedhu mudannoo akkamii qabdaame? Kan bara sanaa ammarra teessee gaafa ilaaltu namatti tola baay'ee jechuun rakkina miti kanan jibbu rakkina keessatti hafuutu gadeedha malee rakkinni gadee miti silassii kaasee bara sanaa namni nu beekaa Oromoon keenya nu beekaa siin boonaa siin dhaadata namni keenya bakka ijoollee babbareedduu akkas akkasii ijoollee keenya maal siin jedhu achirratti gaafa si argan waanuma addaa ta'amriima addaa jedhanii si kaasu bakka gaafa gadi buunu immoo gaafa achi baanu immoo jireenyi keenya inni kaan sanyii makan uummata isa kaanii waan addaa waan tokko iyyuu hin jiru.
Yoo fagaate mindaan keenya jeetti yeroo sana birrii 800 faa ta'a. Walitti qabamtee jechuudha. Walitti qabamtee oduu tokkoof birrii 80 nuu kaffalamaa. Walitti qabamtee birrii 600 faa 700 faa taati. Gaafa 700 garume gaafa 700 ga'ume gammachuun sitti mun danda'u. Uffannaa ittiin bitannaa akka humna keenyaatti lafa humnichi danda'uudhaan jechuudha. Meekaappii nu barbaachisu ittiin bitannaa, lippistikii keenya ittiin bitannaa, boorsaa keenya, caammaa keenya ittiin bitannee nurraa fi ji'a guutummoo tiraanspoortii ta'a. Amma tokko sitti jiraadhu siin jedhan hin jiraatta. 7,000 hin jiraattu atarra. Maalissa? 70,000 barbaadan akkasii kun bara siyaanaa kana miti. Bara sana garuu hin danda'ama ture. Jiraannis darbineerra. Sanummoo gaafa bakkeedhaa waa nyaachuu barbaannu immoo baanee dhannee nyaannee ajajannee nyaannee bashannannee jiraanna turre Waaqayyoon galatu. Garuu maal taata see tokko yeroo ji'a jalqabaa gara mindaa yeroo mindaa fudhattu 7-2 homaan jennu. 7 sadaffaa irratti cinqii dhufa. 7 arfaffaan dhiis bakka zeeroo negatiivii keessa yeroo sana. Yeroo sana baasiidhaan faa deemuu jira. Baasiidhaan adeemna. Gaafa baasii keessatti si argu. Siin jedha namni kee. Atis kanaan adeemta? Nu wajjin addanaa wal dhiibdaa siin jedhu. Kanaafi bakka saba sanaaf jecha kabaja saba sanaatiif jecha si'a tokko beekamneerra maqaan ol nu ka'eera yoo dandeenya taaksiidhaan deemna. Guyyaa tokko guyyaa lama wanta akkasii na mudate. Ergasii gaafa maallaqa qabu biiroon keenya televezyiinii Itoophiyaa jechuun yeroo sana naannoo Beeraawii. Naannoo sana achuma baanee achi taaksii qaban yookiin baasii qabannee deemna turre. Yoo birriin jiraate taaksiidhaan deemama. Birriin hin jiru taanaanoo waki miillaan suuta jettee qaamni saga kana nutti ulfaatu yeroo sana deemna karaa keenya. Gaafa lafa birriitti hin dandeessu lafa humna birriitti sana ga'u dhaqeen taaksii qabadha jechuudha. Hammasitti garuu miillaan adeemama maa kiiloomeetira 5-10 hin ta'e. Akkasitti keessa darbaa turre. Keessumaa yeroo jalqabaa sana homaa nutti hin fakkaatu ture. Sana booda garuu sirriitti uummanni si baree maal jedhee namni erga nu beekee booda uffannaa keenya irratti of eeggannaa, adeemsa keenya irratti of eeggannaa, jireenya keenya irratti of eeggannaa. Ansilumayyuu aadaa isaa hin qabu, jireenya isaa hin qabu malee amma lafa hin taanetti argamuu, iddoo uummata sanaaf hin madaalle dhaqxee teessee namoota hin taane wajjin wanta jireenya hin taane keessa wanta tokko waan akkasiirraa of eeggattee jiraatta maaliif maqaa keenyatu ittiin waamama waan ta'eef maqaa saba guddaa kanaatiin waamamta waan ta'eef isheen akka gaazexeessituu Oromootiin akkasiin isaan silaayyuu akkasiin jechuurra namni of eeggachuun ofii kee of eeggattee of kabajjee dhaabbata keessaa hojjettu kabachiistee saba kee immoo kabachiistee jiraatta jechuudha. Kanaaf bara dheeraa miillaan deemneerra. Mudannoo addaadha jireenya kan yaadu yeroo kana ati amma yeroo dheeraadhaaf qacaramtee hojjettetta amma immoo dhaabbata mataa kee hundeessitee kan gaggeessaa jirtu bara qacarriirra turtee gaafa qacaramnee hojjennu namoota naannoo keenya namoota amala adda addaa qaban baay'een ni jiraatu. Kanaaf haalli jireenyaa kan walitti dhufeenyi namoota naannoo keenya irra jiranii maal fakkaachuu qaba jettee yaaddaame? Iddoo kanatti chaalenjii hedduu jira. By the way, especially ammas hojjechaa man jira siin jedheera miti. Mudannoo jireenyaa baay'eetu jira. Wantoota baay'ee keessa galaniitu dubbachuu baatanii wayya. Maaliif beektaa? Kananii hojjedhu argachuudhaaf namni hundumtuu jiraachuudhaaf hojjeta. Jiraachuudhaaf hojjeta namni mana hojii kooti jettee yeroo dhattu immoo hamma sii danda'ametti environmentii keessatti hojjettu sun yoo gaariidha ta'e yoo nagaa qaba ta'e nagaa taatee oolte hojii keessa immoo qulqulluudhaan hojjettee manatti deebita. Environmentiin kee akka inni nagaa hin taane namoonni godhan baay'eetu jiru. Hojjechuma kee kan hin barbaanne. Milkaa'ina kee kan hin barbaanne. Hojii hojjechuudhaaf utuu hin ta'in ta'ee jedhanii nama jeequudhaaf kan manaa ba'an fakkaatu namoonni sun. Rakkoo baay'eedha kan jiru. Lafa akkasii gaafa dhattu lafa mana hojii keessatti ispeeshaalii mindeeffamtee gaafa hojjettu eessayyuu taanaan lafa namni jiru hundumaa chaalenjiin jira sila sii kaaseera. Chaalenjiidhaan guutuudha manni. Manni hojii kamiyyuu kan dhuunfaas kan mootummaas. Akkamittan jiraachuu qabaadha. An akkamittan jiraachuu qaba. Maal hojiin naqaa achi jalqaba irratti an maal hojiin achi dhaqa.
anarra maaltu barbaadama anama waa'ee namaa miti kanan kaasu ofii kootii gaafa mana hojii sana dhaqu fakkeenyaaf amma siin kaasa mana mootummaa keessaa naan hojjedha nama part time dhaqee oduu dubbisee nan deebi'a maalirraa barbaada tokkoffaa yeroodhaan argamu yeroodhaan argamu jechuun hojii koo kabajuu jechuudha yeroodhaan argameenanii oduun dubbisa miti oduu editarri guyyaa sanaa qopheessee lafa kaa'ee irra deebi'een ani immoo ilaala irra deebi'een edit godhadha wanta naan galle nan gaafadha yaada sanaa ibsaa hin jedhaan erga isaa yaada sana naa ibsanii booda yeroo koo eeggadheen fuula koo sirreeffadhee uffannaa koo sirreeffadhee sa'aatii koo eeggadheen istuudiyoo gala istuudiyoo galuudhaaf yeroo mataa isaatii qaba fiiddee dhadheen galtu dursitee dhadhee teessaa sagaleen hin sirreeffama achi keessatti kaameeraan hin sirreeffama waan baay'eetu sirreeffama laayifiidha waan ta'eef kallattiidhaan darba waan ta'eef oduun jechuudha isa sanaafis yeroo kennuu qabda isa sanaafis yeroon kenna isa booda hojii isa natti kenname sana milkiidhaan akka gurra namaatti tolutti uummata sanatti itti meen nagaan bulaa hidheen nagaa koodhaan maddeen ba'ee gara mana kootiitti gala inni kun jireenya koo mana sanaa wajjin hidhata qabuudha mana mootummaa sanaa wajjin hidhata qabuudha kanatu narraa barbaadama yeroon nufu sanatti namaa wajjin wal arga balbalarraa kaastee yeroo ol galtu namaa wajjin wal argita namni kun immoo akkuma bifa keenya amalli keenyas mana nuyi keessaa dhufnes jireenyi keenyas wanti hundumtu adda adda haadhoon iyyuu waliin fakkaatu mitiiree kanaafi nama akka namummaa isaatiitti akka lafa hojii isaatiitti waardiyyaa balbalarra dhaabatu kabajeen sakattaamuun qabataanaan seeraan sakattaameen ol gala sababiin seera kabajuuf dirqama sababiin irra jiruuf malee sababii namni sun achi dhaabbateef miti mana hojii dhaqxee hojjettuufiif yeroo keetiif ofii keetiif sammuu keetiif amanamuun dirqama kana keessattuu nama wajjinan hojjedhaa siin jedheera waardiyyaa balbala dhaabaturraa kaasee achi keessa ol galtee isa booda biiroo yeroo dhaqxu editaroonni jiru ijoolleen riippoortaroonni jiru waan baay'eetu jira hooggansa jira namoota baay'eedha wajjin wal argita namoota kanaaf namoonni kun hojii isaanii hojjechuudha kan isaan dhufan hamma naa danda'ametti namoota sana environmentii isaanii jeequun qabani namni waan manaa ba'eef dhaqee raawwatee deebi'uu qaba namni tokko hojii manaa ba'eef irraanfata environmentii sana jeeqa dhufe especially mana miidiyaa keessatti hojiin gaazexeessummaadha muudiidhaan hojjetama keessi kee nagaan qabu taanaan wanta nagaa hin taane namatti himta fuulli keenya dubbata fuula ifaadhaan uummata fuulduratti ba'uu qaba mitiire tokkoon wantoota hojjetamu hundumaa irratti of eeggannaa kanatti gootu oodiyensiidhaaf garuu immoo hojii milkaa'ina qabu immoo dudduba taa'ee kan hojjetu immoo baay'ee jira namoonni sunis environmentiin isaanii eegamuu qaba namni tokko akkasumatti lafaa ka'ee kan ofii isaatii nagaa hin qabne kan nagaa namaa hin barbaanne ta'ee jedhee dhufee environmentii majeeqee deemu jira namoota akkasii kanarraa of eeggachuun dirqama maaliif beektaa jarri suni jireenya isaaniitti gufuu ta'aniiru milkaa'ina isaaniitti gufuu ta'aniiru hojii isaaniitti gufuu ta'aniiru fayyaa isaaniitti gufuu ta'aniiru sammuu isaaniitti gufuu ta'aniiru carraa isaaniitti gufuu ta'aniiru kanaaf darbanii gufuu namatti ta'u jechuudha gufuu sirratti ta'u jechuudha gufuu hojii kee irratti ta'u jechuudha milkaa'ina ofii dhabaniiru waan ta'eef milkaa'ina kee hin barbaadan ofii nagaa dhabaniiru waan ta'eef nagaa kee hin barbaadan yoo maallaqa dhabaniiru ta'e ati maallaqa hojjettee akka argattu hin barbaadan waanuma xixinnoodha kan isaan sirratti naafanii environmentii sana balleessan namoonni yaada akkasii keessa jiranii ofii isaaniitti galagalanii ofaa ilaalanii keessumaa mana miidiyaa keessatti bishaattee umurii lakkoofsistee gaafa jiraattu namoota baay'eedhaaf fakkeenya ta'uun dirqama ta'a nuyi fakkeenya ta'uu qabna warra kaaniif anarraa barachuu qabu ijoolleen amma isa tokko maaltu nu mul'ata beektaa oduu dubbisuudhaa fi amma dheengadda filannoo ture biti filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa ture akka fakkeenyaatti sii kaasuu fedheenani
Ijoolleen warri kaan ijoolleen nu dudduba jiran waan baay'ee irraa baratu waan akkasii irraa waan ta'eef kuni mana hojii ispeeshaalii miidiyaa keessatti yeroo hundumaa waan jirudha waan ta'eef jechuudha garuu ijoolleen haaraan sammuu isaaniitiin kana amananii fudhachuun rakkatu yeroo baay'ee. Galgala oduu jiraatii kottuu naan jedhee hoggansi achirra jiru naa bilbilanii ka'een naqe yeroon filannoo hin dheerate hamma halkan sa'aatii 6-7 ta'e anachi ga'eera. Makiinaa oofeen naqaa, nadaajiidha, meekaappiin jira, uffannaan kee jira, yeroon kee jira, dadhabbiin kee jira waan baay'ee sakrifaayi gootee hidhattee achi teessa. Erga nachi ga'ee oduu koo qopheessee waan hundumaa fixee diddibadhee maal jedhee uffannaa koo qindeeffadhee waan hundumaa fixee sa'aatii 2 irratti kan oduun jalqabu. Sa'aatii 2 roobirroo irratti oduun jiraachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef istaand baay'ee ta'ee naan jedhan isheen jedhee. Maaliif? Sababa filannootiif. Filannoon yeroon isaa umuriin isaa sa'aatiin isaa dheerateera waan ta'eef sa'aatiin isaa dheerateera waan ta'eef laayivii kallattiidhaan sagantaawwan istuudiyoo keessaa darbantu jiru waa'ee filannoo bakka garaagaraatti riippoortaroonni galanii gabaasu maal. Kanaaf oduun jiraachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf hin aaramu. Dhaqeera miti, dadhabeera miti, jooreera miti garuu jiraachuu dhiisuu danda'a oduun. Oduun hin jiru jedhamuun anaan na aarsuun qabu. Mana miidiyaa keessatti kunis jira waan ta'eef. Ati dhamaatee guyyaa guutuutti hojjechaa ooltee riippoortara taatee keessumaa gaafa hojjetu beeka dadhabbiisaa. Oduu tokko qaqqabsiisuudhaaf hammam akka nama dhamaasu an beeka. Gaafa dadhabbii hamma sana keessa ijoolleen dadhabaa oolanii galgala irratti oduun hin jiru jedhamu ijoolleen dargaggoonni jiru kan nu wajjin hojjetan maraachumaaf ka'u bakka. Dhiisaan jedhaan ittan hima. Mana miidiyaa keessatti kun kan kana caalu iyyuu jiraachuu danda'a. As bulaatii hojjedhaa jedhamuu danda'a. Bulanii hojjechuufaa jira. Hojjechaa ooltee guyyaa guutuu galgala hin darbusiin jechuu danda'a. Miidiyaan akka mala isaatiitti. Kunis jira. Akka inni barbaadutti deemsista. Hojii miti hojii wansa kaaniyyuu jireenya keenya keessaa kaan keessatti mana keenyattis bakkeettis alattis jireenyi kun akkuma inni barbaadutti deemsisna miti manni miidiyaas akkasuma amala mataa isaatii qaba. Hojiiwwan kana hundumaa keessatti gufuuwwan jiran hundumaa obsaan yoo dabarsite irraa barachaa yoo deemte of cimsaa yoo deemte ogummaa kee gabbifachaa yoo deemte gurguddoota irraa yoo waa dhageesse muuxannoo nama isa gaggaarii keessaa filattee sheer gootee jireenya kee irratti appilaayi gochaa yoo deemte hin milkoofta. Inni kun dargaggoota warra ijoollee reefuu ispeeshaalii waggaa 1 waggaa 2 hojii mana miidiyaa keessatti hojjetan warra reefuu muuxannoo hin qabne isaaniif obsa barbaada manni miidiyaadha. Hubannaa barbaada. Ogummaa barbaada. Tasgabbii barbaada. Kabajammoo barbaada. Saba kana bakka bu'aniit kan isaan hojjetan. Afaan kanaan hojjetu. Afaan kabaja qabu. Saba kabaja qabuuf hojjetu. Kanaaf ofii isaaniitiif maallaqa ittiin argachuu duwwaadhaaf ittiin beekamuu duwwaadhaaf kan isaan hojjetan. Eenyuuf akka hojjetan maaliif akka hojjetan jalqaba beekuun dirqama. Baay'ee. Sana keessatti gufuun jira guutee lafa gufuun hin jirre immoo milkaa'inni hin jiru. Gufuun yoo baay'atee milkaa'inni jira. Gufuun sitti baay'atee innaan milkaa'inni kee dhiyoodha jechuudha. Kanaaf kana keessatti of ilaalaa muuxannoo isaanii gabbifachaa milkaa'ina caaluuf hojjechuun hin danda'ama mana mootummaa keessatti. Baay'ee yaada namatti toluu fi barsiisaa ta'edha kanatti naa kaastee. Kana hojii wal qabsiisee yeroo baay'ee namoonni qacaramanii hojjetanii akkuma sadarkaa isaa ture kan namoota baay'ee hojii walitti dhufeenyee keessumaa hojiin miidiyaa tiimworkii jedhamti. Piroodaakshiniin an qofaa qofa gochuu hin danda'u. Inni kaameraa waraabuu qofaa isaa gochuu hin danda'u. Editarii qofaa isaa gochuu hin danda'u. Kana gidduutti gaafa walitti dhufamu hiriyummaan uumamuu ni danda'a. Sana gidduutti immoo walitti dhufeenya akkuma jiru deebisee namni tokko sababa malee lafaa keessa cufuu danda'a. Sababa isaatu sitti hin himin. Yookaan sababa isaa sitti himee immoo sababa siif qubsaa ta'uu dhiisuu danda'a. Wantoonni akkasii gaafa nu mudatu maal gochuu qabna itti yaaddaame? Rakkisaadha. Akkuma salasii kaase namni hojiidhaaf dhufus jira. Namni jeequmsaafis mana hojii mootummaa ta'ee jedhee jeequudhaaf kan tokko waan akkasiitiif waan manaa bahee deemu fakkaata. Namoota akkasii wajjin ilaama mana mootummaa mana ispeeshaalii mana hojii miidiyaa keessatti wal cuftee hojii hojjechuu hin dandeessu. Walitti hidhata. Waan ta'eef editara koo hojii wal cufee riippoortara hojii wal cufee editara suur-sagaleedhaa hojii wal cufee hojii hojjechuu hin danda'amu.
Wanti namtu tiimoor keessa keessatti walii wajjin hojjetta waan ta'eef jechuudha. Qophaa kee wanta milkeessitu waan tokko hin jiru mana miidiyaa keessatti. Walii wajjin milkoofta. Hamma danda'ametti tokkummaa uumanii walii galanii wal gargaaranii walii wajjin hojjechuudha. Environmentii keessatti rakkoo hamaa wanti fidu jiraannaan hamma namaa danda'ametti utuu walii wajjin dubbatanii hiikuun utuu danda'ame utuu jiraate. Anaan iyyuu ammayyuu na mudata waan ta'eef wantoonni akkasii kun natama jettu kuni namni akkasumatti lafaa ka'ee faasi cufa. Hin ulfaatu namatti baay'ee hin ulfaata baay'ee wantoonni akkasii kuni egaa waajjiraa jechuudha yookiin rakkina an ofirratti hin argine wanta namni narratti arge jira ta'a. Akkasumatti lafaa kaatee nama cufuurraa Ilaa rakkoo kanan sirratti argeeti kana kanaan of fooyyeessi. Maaliif beektaa namni bara isaa keessatti mana miidiyaa keessatti umrii lakkoofsee malee hojjetamee hin dhumne. Hojiin hin beekne waan baay'ee jira ammayyuu. Kanan ganaa baradhu waan baay'ee jira mana miidiyaa keessatti. Kanaaf hojjechaa jira. Kana namni immoo rakkoo qaba. Baay'ee. Nama wajjin malee immoo hin jiraatamu. Kanaaf beetiin rakkoo qabdi taanaan ilaa beetiyyee rakkoon kee kana irratti of sirreessi waliin jedhanii walitti mul'atu jiraate. Salphaadha waan tunnumtu. Miti taanaan garuu kana gochuun hin danda'amu taanaan garuu mana miidiyaa keessatti ispeeshaalii walii wajjin hojjechuun baay'ee rakkisaa ta'a. Hamma naa danda'ametti environmentii namaa nagaa godheen environmentii koo nagaa godhee hojjechuun barbaadan. Kanaan hin beekama. Na cufan yeroo namarra darban nagaa gaafadheen bara darba. Yoo rakkoon jiraatee dhaabadhee wajjin haasaa xiqqaa guddaan jedhu ana biratti namni hundumtuu nama kabaja qaba. Inni kun mana miidiyaa keessatti reefuu dheedhiidha. Inni kun immoo mana miidiyaa keessa turee bishaateera jedhee naman ol kaasee isa kaan immoo gadi qabu hin jiru ana biratti. Hamma naa danda'ametti environmentii koo gaarii godheen jiraadha. Rakkoo hamaa nama natti uumu taanaan garuu jireenya kootiif milkaa'ina kootiif nama gufuu ta'u taanaan garuu hamma naa danda'ametti utuu nama sanatti hin bu'in daangaa koo eeggachaa jiraadha. Daangaa mataa kootii immoo qaba. Daangaa sana keessatti nuuf eega. Nama sanas akka hin miine namni sunis akkanatti hin darbinetti daangaa kaa'een jiraadha jechuudha. Addunyaa jiraannu keessatti immoo nama jaallannu nama ofiitiin qoramuun akkamiin ilaalta? Inni rakkisaadha. Kana caalaa wanti ulfaataan hin jiru by the way. Especially nama kan kooti jettu nama jaallattu nama timee itti butachuu barbaaddu namati kan kooti jettu mararfattu namati fara godhachuu barbaaddu namoota akkasiitiin jechoonni hin taane yeroo dubbatamanii dudduuba deebi'ee namni yeroo waan adda addaa kana godhu kan kooti jettee amantee irratti yeroo ta'uuf gattu namni garuu waan sana jaalala keessana itti dhiyaannaa keessana fuudhee waan biraa kan godhu akka waan tati waa dhabdee waa rakkattee nama sana bira deebi'e maaliif beektaa namoonni amala akkasii qaban sammuun isaanii qulqulluu miti. Of fayyisuutu isaan barbaachisa. Namoonni ilaalcha akkasii qabanii yaadi sun isaan keessa jira jechuudha. Waa nama sanarraan barbaadu jechuudha. Ati jaalala qulqulluu barbaaddee deemta. Yaada gaarii nama sanaaf qabdurraa kaateetu goota waan sana. Garuu keessa nama sanaa waan sun hin jiru. Wanti deebiin sii kennamu jaalalli sii kenna ati jaalala eeddedhatte waan biraatu sii kennama taanaan dabatu sirratti hojjetama taanaan si dudduuba haasa'ama taanaan ifaa ifatti rakkoon kee kanarraa of sirreessi namni siin hin jedhu taanaan si dudduuba deebi'ee waa haasa'a taanaan naannoo akkasirraa amma danda'ametti of fageessumatu gaariidha. Kan kee miti jechuudha namni sun. Hin barbaadu jechuudha namni intarastiin qabu taanaan immoo of daangestee jiraatta nama sanas akka hin miinetti ofii keettis akka hin miidhamnetti. Jalqaba garuu ani yeroo hundumaa ofii kootiin dursa kenna. Of miidhuu hin barbaadu namnis akka na miidhuu hin barbaadu. Yeroo baay'ee ammaani namoota bira kan nuti deemnu yeroo baay'ee rakkinaaf duwwaa miti akka hiriyaa tokkotti namni kamiyyuu maatii isaa haa ta'u hiriyaa isaatti siqee faayidaa gaafa jennu gargaarsa hin barbaanna. Namni hundumtuu ijaaramee hin dhumne kanaaf gargaarsa hin barbaanna. Yeroo gargaarsa barbaannee nama sana bira deemnu namni sun immoo galagalchee akkati waan agarsiisfannaaf. Isa caaltee ansin caalaam
jettee waan akkasitti agarsiisaa jirtu namoonni yaadan jiraatu keessumaa bara dargaggummaatti hiriyummaa keessatti walitti bu'iinsa guddaa kan uumaa jiru kan jedhee waan yaaduuf as bukkeetu akkamittiin kan nuti wal simsisnee wal dandeenyee kan nuti jiraachuu dandeenya. Hamma danda'ametti yaada gaarii namaaf qabaachuun gaariidha. Ilaaman namoonni akkasii ilaalcha akkasii qaban ofii isaanii kan isaan of ilaaluu qaban malee kanaa godhanii sana godhan jennee yaalii kanatu isaan barbaachisa jennee waan lafa keenyu hin qabnu. Namati yaada gaarii qabduuf hiriyummaadhaan kanaan dura walii wajjin jiraatta taatee amma ati karaa milkaa'inaa jalqabdee jennaan ati tattaafachuu jalqabdee jennaan ati hojjechuu jalqabdee ati ba'uu jalqabdee ati mul'achuu jalqabdee jennaan gufuus jala kaa'uu jalqabu taanaan yaada gaarii siif hin qaban taanaan milkaa'ina kee jala waa ka'aa deemu taanaan yaada gaarii siif hin qaban taanaan hiriyaa kee miti. Hiriyaan akkas hin godhu waan ta'eef jechuudha. Hiriyaa dhugaan milkaa'ina keetti gammada. Argachuu keetti gammada. Akka argattuuf balbala sii bana. Gufuus jalaa kaasaa deema. Maallaqa miti kan nama ijaaru. Jaalalaa fi yaada gaariitu hiriyummaa ijaara. Kanaaf jaalala sana sitti agarsiisu. Karaa sii saaqu yaada sii kennu yaada gaarii sii kennu. Maallaqaan si deeggaruu hin danda'u garuu humna qabu humna kootiin si bira dhaabbachuu nan danda'a siin jechuu danda'u qaba. Nama gaariidha taanaan nama keeti taanaan hiriyaa keeti taanaan. Kana miti taanaan gaafa ati karaa jalqabdu waa si jala ka'aa deemu taanaan garuu namni sun hiriyaa kee miti. Kanaaf atis nama miidhuu hin qabdu akka namni si miidhuufis immoo karaa banuu hin qabdu waan ta'eef akkuma sila siin jedhee daangaa kee keessa jiraachuu qabda jechuudha. Of eeggachuu barbaachisaa jechuudha. Yaadota ammatti nuti kaasaa jirru kuni akka gaafattutti yoon gaafadheeyyuu anatu barachaa jira jedhanii kan yaadu anumaan na gorsaa jirta anumaan na barsiisaa jirta gatteef baay'ee natti toledha kan yeroo kana dabarsaa jiru. Namni tokko ati gaa yeroo dheeraadhaaf qacarriirra turte amma immoo gara dhaabbata mataa keetti hojii dhuunfaa kee yerootti eegaltee hojjechaa jirtudha kan jiruti. Namoonni baay'ee keessumaa dargaggoon hundumti keenya namni baay'een hundumtu kan hojii mataa isaadha kan inni hojjechuu barbaadu miti hundumtu garuu akkas hojjechuu hin danda'u hundumtu qacaramee hojjechuu hin danda'u hundumtu kan isaa miti kan hojjetu akkuma kennaa keenyaatti kan nuti hojjennu gaafa dhaabbata tokkorraa baanee dhaabbata ofii hundeessuudhaaf jalqaba kaan qorumsi jalqaba maal itti yaadda? Qorumsi baay'eedha baay'ee. Sababii namni jalqabda taanaan inni mataan isaa qorumsa jalqabaati. Jalqaba waan hojjettu san adda baafachuudha. Keessa kee guutuu qaba. Waan tokko yeroo keessa keessi guutuu gaafa jalqabdu milkoofta. Akkuma sila siin jedhe karaa wayii deemtee dhuftee wayitti yeroo baatu chaalenjiiwwan jireenya sana keessatti dabarsaa dhufte suni asitti si gargaaru. Tokkoffaa maal akka hojjettu beekuudha. Yeroo baay'ee namni keenya ijoolleen keenya maaliif jalqabanii karaa itti fufuu beektaa? Sababii ebaloo hojjeteef hojjetu. Beekamuu barbaadu irraan waa jalqabu. Especially amma social media nu fayyadamte social media kana wajjin wal qabate waan argaa jirra. Waan safuu hawaasaa cabsu waan gadi ba'anii namatti hin dubbatamne ta'u social media irratti normaali mateetu gaafa social media kee bantu teessee dhaggeeffata teessee ilaalta jechuudha. Yaada gaarii si keessa jiru muuxannoo jireenyaa si keessa jiru baastee yeroo namatti himtu namni irraa barata. Waan tokko yoo utuu hin qabateen dhuftee gaafa hojii jalqabdu chaalenjiin inni jalqabaa isa chaalenjiin inni hamaan isa. Ergaati namaa dabarsitu sanatu hamaadha. Isatu dhaloota balleessa. Isatu biyya diiga. Isatu maatii diiga. Kanaaf jalqaba hojii kamiyyuu haa ta'u kallattii kamiiniyyuu fakkeenyaaf fayyaa irratti hojjeta taanaan namni tokko mana mootummaa keessatti kanaan dura ogeessa fayyaa ta'e qaxaramee hojjeta ta'e amma garuu gara hojii isaatiitti dhufa taanaan yoo xinnaate mana mootummaa sana keessatti muuxannoo wayii gabbifatee dhufuu qaba. Hamma tokkotti na deemuu qaba. Dhimma fayyaa dhatti kilinikii wayii bantee yeroo hojjettu marfee qofaa miti kanatti waraantu. Hojiin bulchiinsaa jira machi keessa. Hojiin maarkeetingii jira machi keessa. Waan baay'ee jira mana sana keessa. Dhimmoota sana hundumaa irratti muuxannoo gaarii gabbifachuu qabda. Sababii marfee waraanuu danda'u duwwaadhaaf ogeessi fayyaa sun dhaqee kilinikii bana taanaan garuu achirraa jalqaba rakkoon. Isheedha rakkoon.
Akkatti nama bulchuun beeku taanaan namni sun ofiisaatii buluu nama jala bulee hin barre muuxannoo jireenyaa hin qabu akkatti waa bulchanuu hin beeku akkamittiin nama bulcha. Akkamittiin maaneej godha. Akkamittiin hojjetaa isa jala jiru sanaa karaa qabsiifata. Akkamittiin hojii isaa deemsifata. Maarkeetingii isaa akkamittiin waan baay'ee jira achi keessatti. Mindeeffamanii hojjechuun isatti beekuu fi lafatti hojjetamanidha. Tola sayyuu. Sanuu tola. Namni baay'ee maal ilaala beektaa ijoollee baay'ee maal ilaalan kan isaan abdii kutatan silasii kaaseera mindaa ilaalanii abdii kutatu. Galii dafanii argachuu barbaadu maallaqa dafanii argachuu barbaadu dafanii konkolaataa oofuu barbaadu dafanii maal jechuu barbaadu waan hundumtu miti. Miti akkas miti adeemsa mataa isaatii qaba waan hundumtu bishaatanii dhufanii wayitti galuun waan baay'ee keessa akkatti darbituuf si gargaara. Ani mana mootummaa keessaa hojjechaa dhufee dhaabbata mataa kootiif hundeessee gara hojiitti yeloon garuu anuu waggaa hamma kana hojjedhee dhufee chaalenjii hamaa keessan gale. Wantoota nama siin jedhee asirratti jalqaba. Anuu chaalenjii keessa darbeen dandamachaa hin kufu jecha asiin suphaa achiin suphaa qaawwaan yeroo asiin sitti uumamu karaa kana duuchita yeroo asiin immoo qaawwa isa kana immoo duuchita. Ammayyuu ittiin qabaaman jira. Kana keessatti maal ta'an jira? Hojjetamaan jira. Qaramaan jira. Baraan jira. Isa kaaniifoo muuxannoo kee qoodaa deemta. Utuu hin hojjetamin dhuftee garuu maal hojjette eenyutti agarsiista? Nama bulchuun iyyuu rakkisaadha. Nama bulchuu miti. Nama tokko wajjin nama of jalatti mindeessitee nama mindaa qaxartee mindaadhaan nama wayi mindeessitee nama sanaa fi mindaa kaffalaa hojjechiisuun inni dandeettii cimaa gaafata. Ofii keetii of daddeessee dhaabbata mataa keetii geggeessuun iyyuu innu gaaffiidha. Sanaaf iyyuu anga'eeraayi jedhanii of gaafachuutu gaariidha waan ta'eef akkasumatti sababii namni hojjeteef utuu hin ta'in sababii inni tokko bahee deemeef utuu hin ta'in humni koo eessa jira dandeettiin koo eessa jira ga'umsi koo iddoo kamiirra jira of ilaaluu naannoo ofii ilaaluu humna ofii ilaaluu muuxannoo ofii ilaaluu sanaaf hin hafa taanaan wanti hafu jira taanaan jalqaba of ijaaru sana booda gara milkaa'inaatti ni hatta jechuudha. Ta'u guddaa galatoomii gaabiloo koo sirriitti akkatti na kaastuu yaadan barbaadu gaafa durbataatu immoo qorumsi akka addunyaatti hundumtuu qorama gaafa durbataatu immoo keessumaa dhaabbata mataa kee miidiyaa irratti gaggeessuudhaaf amma gaafaan ka'u gaafan qacarriirra ture yaadu salphaa ture gaafa baatee keessa galtu akkuma wantoota ammatti kaasaa oolteedha. Achi qorumsi nama kaan mudatu akka jirtu ta'ee durbatoo kee qofaan durbummaamti immoo qorumsa guddaadha. Kanaaf ati akkamittiin darbitee mee akkamittiin ani kan keessa darbuu danda'u? Akka carraa ta'ee beetii koo ani ergan dubartii ta'ee boodanii hojii mataa kootii uummadhe. Ati immoo akka carraa ta'ee durba taatee jalqabde. Amma gaaddadummaan keenya isa kana. Akkuma silasii kaasee muuxannoo xiqqoo ishee gabbifadhee ba'eera. Lafan ture sana keessatti ani. Sanas ta'e garuu kanas ta'e sanas ta'e dubbiin dhimma dubartummaaf dhimma durbummaatu hin ta'in chaalenjiin eenyu birayyuu jira. Dubartii ta'uu keetiif qofaan chaalenjii hedduutu jira. Garuu waan tokko waan sitti himu shamarran akka kee ta'anii sagantaa kana ilaalanitti illee waan himu jechuudha. Wanta ati milkeessuu dadhabdu tokko iyyuu hin jiru yeroo isaa eega malee. Waan tokko wanta ati dadhabdu hin jiru. Maallaqi sitti hanqachuu danda'a. Meeshaalee hedduun si barbaachisuu danda'u. Sanaaf ammoo ispoonsara barbaacha bakka wayii deemuu dandeessa. Iddoo wayii deemuu dandeessa. Dhiirri dhaqee yeroo gaafatuu fi dubartiin dhaqxee yeroo gaafattu adda adda. Faayidaa barbaacha dhaqxee. Kanaaf dirqama faayidaa namaa guutuu qabda. Ilaalchoon akkasii jiru. Inni kun ilaalchi badaan akkasii kuni nama hundumaa bira miti kan inni jiru. Garuu chaalenjiiwwan yeroo baay'ee ijoollee dubaraaf dubartii mudatan keessaa tokko isa kana. Baay'ee. Rakkatteetta waan ta'eef falan qabdu waan ta'eef dirqama isan jedhe hin guuttii jedhee sammuu isaatti yaada waan ta'eef namoonni ilaalcha badaa akkasii qaban
maallaqa malee kan sammuu yaaduu hin qabne qaban. Sidaan keessu barbaadu. Achirra dhaabbatanii fedhii mataa isaaniitiif jecha siin karaatti si hambisuudhaaf kan yaadan baay'eedha kan jiran. Haafu maallaqichi. Haafu maallaqichi. Hojjetamuu jechuun isa kana. Maallaqa guddaa sitti agarsiisee cheekii birrii guddaa baatu sitti agarsiisee waan jireenya kee guyyaa tokkotti jijjiiru. Maallaqa sana harkaa fuuta taanaan inni sila kaasne inni karaa qaxxaamuraa deemee fi inni isa kanaa jechuudha. Karaa qaxxaamura deemtee jechuudha. Ulfina kee eeggattee kabaja kee eeggattee kabaja hojii keetii eegdee hojiin miidiyaa kabaja mataa isaatii qaba. Personaalitii mataa isaatii qaba. Ati personaalitii mataa keetii hin qabdu taanaan muuxannoo jireenyaa gaarii hin qabdu taanaan maal nama barsiista namni maal sirraa barata dhaloonni maal sirraa barata maal hojii baate miidiyaatti erga jireenya keerraa namni barachuu hin danda'u ta'e muuxannoo jireenya keetii erga namni irraa qoodachuu hin danda'u ta'e maaliif baana miidiyaatti maal barsiisuudhaaf dhaloota yoo balleessuudhaaf ta'e yookaan balleessuu guuteera erga hamma kana jireenya kee irraa wanta jiru hundumaa akkasitiin invest gootee hojii kana jalqabdee dhaloota kanaaf waa keessee darbuu qabda bara kee keessatti. Gaaf tokko gaafa akkasittiin teessee bakka koo kana teessee gaafatamtu waan dubbachuu qabaachuu qabda. Challenge ati har'a keessa darbitu kun si ijaaree darbuu qaba. Kaleessa hin qabun ture. Jireenyi koo keessatti dhabee nafne. Nan hojjedhee nan argadhe. Har'a immoo isa caalu argachuuf an hojjechaa jira. Booris adeemsi kootti fufa. Har'a waan hin taane hin hojjetta taanaan fuula namaa dhattee fuula namaa dhaabattee dhattee waan hin taane hojjettee bor tarii nama sanaa wajjin bakka wayiitti wal argita taanaan dandeessa ija keessan ilaaltu. Lafa dhattutti konfiidensii dhabda. Waan hundumaa keessarraa fudhata namni sun maallaqa qofaa miti kan inni sii kennu. Itti gaafata jechuun ofitti amanamummaa kee kabaja kee maalummaa kee mulqitee iddoo sanatti gattee deemtaa jechuudha. Chaalenjiin jira jira. Sanuu chaalenjii hamaa jira. Garuu chaalenjoonni sun nu jabeessuu fi irraa barachuu qabna malee maalummaa keenya warra itti dabarsinee kennine lafatti of gannee darbinu ta'uu hin qabu. Si ijaaruu qaba si hojjechuu qaba darbitee akkatti deemtu si gochuu qaba. Baay'ee galatoomi. Yaada baay'ee bareeda. Dhugaa kan anaan na ijaaru anamma kan sila kaasee ofii koofdha kan hin gaafachaa jiru. Kanaaf anumatu gorsamaa jira. Namoonni karaa kaameeraa kana ilaalaa jiranis immoo wanta guddaa karaa argachaa jiran tasa shakkii hin qabu. Seerota yookaan qajeelfamoonni ittiin bulmaata kee maal dhaame? Seera barreeffame hin qabu. Kan barraa'ee kaa'amedha. Ittiin bulmaataaf jechuun salphaan miti adeemsatti deemtee dhuftee as geesse kun egaa salphaa akkas wanta akka salphaatti as gahamee miti gati ta'eef wantoonni baay'een ni jiraatu jedhee. Normaalii jechuun nama taate hamma jiraattutti hamma ispeeshaalii umriidhaan immoo yeroo umriin kee lakkaa deemu lakkaa miti umrichi lakkaa yeroo bishaachaa deemtu waan baay'ee of sirreessaa deemta kaleessarraa isanii umrii koo ijoollummaa irratti barootan dabarsee sanarra darbee sana booda hojii jalqabee sana booda darbee dhufee gaa'ela dhaabbadhee ijoollee godhadhee har'a immoo haadha maatii ta'e yeroon jiraachaa jiru kanatti waan hundumaa caalaa qajeelfama tokkoon qaban ture qajeelfamni suni jireenya koo keessatti anaan karaa sirrii qabadhee akkan deemuuf ofii koo of kabajee maatii koo kabajee maatii koo kabachiisee ba'ee immoo dhufee gaafan hojii kanatti makamu immoo uummatan hojjedhu kanaaf kabajee uummata koo kabachiisee maqaa gaarii horadhee akkan jiraadhu kan na godhe tokko naamusa. Naamusa jireenyaa ittiin kaleessa abbaan koo fi haati koo ittiin na guddisan. Gorsan maatii koo irraa dhaga'e. Malee qajeelfama addaa waan barreeffamni kaa'anii ittiin jiraannu hin qabnu mitiire. Jireenyaan kaleessa maatii koo biratti argee haati koo fi abbaan koo yeroo walii wajjin jiraatanitti yeroo anaaf obbolaa koo guddisaa turan sanatti gorsa isaan nu gorsaa turan jireenya isaan jiraatan ammarraatti lubbuudhaan jiru. Jireenya isaan jiraatan gaafan ilaalu
sana caalaa qajeelfama kan naatoo tokko iyyuu hin jiru jireenya koo keessatti. Namni maatii isaa dhaga'u, namni maatii isaa jalatti gadi jedhee stiil anamma ammaatti umurii koo kanaan gaafa abbaan keenya nu dheekkamu taa'ee naggeeffadha. Nu dheekkama abbaan keenya umurii koo kanaan na dheekkama abbaan koo maal isin akkasuma gootanii nuun jedha. Nu gorsa. Taa'ee naggeeffadha. Irraan baradha waan an ta'eef anaaf qajeelfama jireenya kootii achirraan bocadha sababii achirraan fudhadha sababiin ta'eef jechuudha. Naamus jireenya ani achirratti bareessuun miidiyaa keessatti na wajjin itti fufe. Bakka hin taanetti argamee, bakka hin taanetti maqaa dhaabadee saba koo saalfachiisee hin beeku. Kanaaf natti tola yeroo hundumaa fuula kaameraadhaa taa'ee afaan guutuudhaan haasa'uun kanaaf natti tola. Maatii koo kabachiisee, saba koo kabajee, saba guddaa, saba jaallatamaa, saba bal'aa. Arsii yoo naqe, Boorana yoo naqe, Baalee yoo naqe, an biliseedha, an Oromoodha. Kabaja isaan nuu qaban, jaalala isaan nuu qaban. Boo'ee mandu'an gaafan fiildii ba'u. An maalin godheef saba kanaafi. Kana caalaa maaltu jira? Kanaaf saba sana kabajuun naamusi suni bocameera ijoollummaa kootti narratti hojjetameera. Isammoo fudhadhee baheera, hojiirra oolcheera. Naamusi ana biratti ijoollee koos amma sanuma keessa kanan gashaa jiru. Naamusa maatii gadi ba'an hiriyaa isaanii wajjin akkamitti akka jiraachuu qaban. Mana barumsaa isaanii yeroo dhaqan barsiisaa isaanii jechuun maa jechuu akka ta'e. Barsiisaa ibaluun na dheekkamee manaan na dheekkamuu hin qabu naan jedhu dhufanii lakkii isirree buyyuu qaba. Barsiisaa jechuun haadha abbaadha. Barsiisaa jechuun haadhaaf abbaadha naan hin jenne naan jedhe mucaan ilmi koo inni dhumaa tokko dhufeetu. Barsiisaa taatu waa balleessee jennaan harka keessa rukutte. Ati akkas naan hin jenne barsiisaan akkamittiin akkas nama godhaa hin jedhe. Maarreen sin rukuta miti hin jedheen gaafati balleessuun sin rukutuu hin jedheen. Ati maadha kootii naan jedhe isheenis haadha keetii hin jedhe. Jaallachuu qabu, kabajuu qabu. Akka nu itti himneedha ijoollee. Akka nu itti qarreedha. Siigalee kaleessa akka abbaan koo na qareettan har'a jiraachaa jira. Yeroo jiraatan in ulfaata wantichi. Garuu isa kaaniif fakkeenya taatee jireenya kee milkeessitee jiraachuudhaaf naamusa jireenya qabaachuun dirqama. An kanatti nama na waanan ta'eefananii maatii koo akkan kabaju kan na godhe. Darbee immoo gaa'ila waaqayyoo naa kenne akkan kabaju kan na godhe. Gaa'ila koorra immoo darbee mana hojii koo yeroo naqu ijoollee na wajjin hojjetan inni xiqqaanis inni guddaanis inni aangoo qabus ana biratti namni namuma. Siigalee kana keessa jiraachuun koo anaan na fayyadeera. Kanaan alatti qajeelfama addaa jedhee waan ani ittiin jiraadhu hin qabu. Jijjiirama jechuun siif maali yeroo baay'ee namoonni karaa keessumaa yeroo kana sooshaal miidiyaa irratti wanti nuti arginu baay'inaan namni yerootti gola isaa mana isaa sooshaal miidiyaa irratti diriirsee jiru waan ta'eef amma nuti jijjiirama namaa kan nuti ilaallu haala uffannataa ta'uu danda'a yookaan konkolaataa bitee jijjiiruudhaan mana bareedaa keessa jiraachuu ta'uu danda'a. Gaafa akka dargaggeessa tokkotti immoo of danda'anii jiraachuun iyyuu gatii guddaa waan nama kaffalchiisuuf sana keessa deemuu keessatti jijjiirama jechuun siif maaldha? Namni tokko jijjiirameera kan nuti jennu maaliin gaafanni akkam ta'udha kan nuti namni sun jijjiirameera jennee yaanu ilaalcha keedhaan. Jijjiirama amalaa moo? Akkuma walii galaatamma namni tokko amma guddina gaafa kaasnu namni guddina sammuu ni guddataa qaamaan ni guddataa sammuudhaan ni guddataa amantiidhaan guddachaa ni deema. Achi jijjiiramas gaafa jennu immoo jijjiirama qaamaa agarsiisuu dandeenya jijjiirama sammuudhaanis ta'ee karaa soorumaatti iyyuu taanaan jechuudha. Qabeenyaanis namni jijjiiramuu ni danda'a gateef namni tokko jijjiirameera gaafa jennu akkuma walii galaatti amalaanis qaamaanis yoo amma jijjiiramnis akka maal yoo fakkaatedha namni sun jijjiiramee kan jechuu dandeenya. An akka kootti akka ilaalcha kootiitti namni tokko dhalatee gara haadha isaatii keessaa yeroo ba'u illee amma ijoollee torban tokko sana booda torban lamaa ji'a tokko waggaa tokko jedhee jijjiirama guddina. Inni kun jijjiirama guddinaati. Isa booda mana barumsaa galaa hin barataa hojii jalqabaa gara hawaasaatti makama. Hawaasa kana keessa jiraachuu yeroo jalqabu jijjiirama jedhee kana yaadanii namni tokko waan barateen muuxannoo jireenyaa qabuun
waan maatii isaarraa fudhateen rakkoo naannoo isaa jiru furaa naannoo isaatiif nagaa ta'e hawaasa keessa jiraatuuf nagaa ta'e rakkoo naannoo rakkoo biyyaa rakkoo uummataa furaa namni jiraatu dhuguma jijjiirameera. Sababii konkolaataa oofeef sababii qabeenya horateef namni jijjiirameera hin jedhu kan konkolaataa oofaa mana gaarii keessa jiraachaa nagaa biyyaa booressaa jiran baay'ee jiru. Baay'ee. Nagaa hawaasaa booressaa kan jiran baay'ee jiru. Baay'ee. Sababii makiinaa jijjiirrataniif jireenyi sooshaal miidiyaadhaan ifa manaa godhi malee an jireenyi sooshaal miidiyaadhaan jaalladhu. Maaliif beektaa sooshaal miidiyaan jibu sooshaal miidiyaa irratti dirqama hundumtuu akka yerootti jiraata waan ta'eef yeroodhaa wajjin adeemuun dirqama. Garuu sooshaal miidiyaa irra maaliin jibba beektaa isa jireenya ofii personal waan ta'e baasanii afan tokko hin jaalladhu. Namni akka mana isaatiitti akka humna isaatiitti akka jireenya isaatti akka dandeetti jiraata namni. Biyya keenya keessa immoo ataddanaa nyaattee bultaa ollaa keenyaa kan dhabe baay'ee jira. Biyyi keenya reefu dandamattee ka'aa jirti. Reefu waan baay'ee hojjechuun irra jiraata. Hawaasa akkasii kana keessa jiraachaa namullisi ganama kana nyaadhe guyyaa kana nyaadhe galgala kana soba baay'isuu jireenya akkasii. Namoonni akkasitti mul'isan jireenyi isaanii soba. Isa gaggaarii keessaa filatanii kan isaan poostu nu godhan. Dargaggeessi keenya yookiin dargaggeettiin ijoolleen shamarran keenya baay'een dhugumatti fakkaatee jireenya isaanii jibbu. Baay'ee isaaf hin kaase. Hin jibbu jireenya isaanii jibbu dhugaatti fakkaate. Miti. Namaa gad akka ta'anitti yookaan immoo ani baay'ee jireenya gadaanaa jiraadhaan jira jedhanii akka isaan yaadan taasisan. Miti. Kan inni bakkee irra afamee jiru kun jireenya sobaati. Namoota baay'een beekan. Sababa adda addaatiin namoota walitti dhufnu namoota baay'een beeka. Ijoollee baay'ees immoo nan arga. Gaa'illi keenya akkasii jedhanii wal dhungatanii wal suqqumanii maal jedhanii miidiyaa irratti baasanii agarsiisu. Ji'a tokko booda wal biraan jiran. Baay'ee isaanis argineerra. Lafa rakkoon jirutu namni akkasittiin baasee of hafee rakkoo qaba bakka namni sun. Namni abshaalli of dhossee of hojjeta. Namaafis hojjeta biyyaafis hojjeta. Dirqama miti sooshaal miidiyaa irratti ba'uun. Yeroo mana keessaa qodaa dhiqanis sooshaal miidiyaa irratti yeroo siree hafatanis nutti agarsiisu. Yeroo ittoo qopheeffatanis nutti agarsiisu. Ittoon sun immoo yeroo gaafa hindaanqoo ta'e qofa laalla. Gaafa shiroo ta'e ni ilaallu. Inni erga ta'e hunduma isaa nutti agarsiisanii. Gaafa uffata bareedaa uffatanii uffata haaraa fa'aa bitatanii mana keessa fa'aa deeman fa'aa nutti agarsiisu. Gaafa kaanoo. Kuni kan hin beekne kan alaala taa'e akkasumatti ilaalu dhuguma ani koo jireenya jiraachaa hin jiruudha. Ijoolleen dargaggoonni keenya yeroo baay'een amma keessumaa dargaggoota qofaa miti shamarran umriin isaanii reefuu gara jireenyaatti ba'uu jalqabanii maal jedhanii sababa sooshaal miidiyaa balaan nutti fidaa jiruun sitti hima. Hin argu waan sooshaal miidiyaa kanarratti gadhiifamu hin argu milkaa'eera jedhu inni kaan dhufee kan agarsiisaa biluudhaaf akkastu ta'e jedha konkolaataa bitame jedha maal jedha badhaasasi jedhu badhaasicha galagalanii sirkaa fuudhu waan baay'eetu jira miti sooshaal miidiyaa kanarratti isa ilaalanii jireenya isaaniitti abdii kutatanii of ajjeesuun baratti baay'ate. Baratti shamarran keenya of ajjeesaa jiran baratti dargaggoonni of ajjeesaa jiran of ajjeesuun akka waan aadaa ta'e akka waan kanarratti dhaabatanii of haa ilaalanii. Jireenya gowwummaati jireenya akkasii kun. Baay'ee dubartii baay'eetu jira kan mana ishee dhossitee jireenya milkaa'aa kan jiraattu. Namni jireenya milkaa'aa jiraatu of mul'isuun barbaadu. Namni jireenya isaa keessaa gola isaa keessaa akkuma silasiin jedhee gufuu wayii kaa'ee bahee garuu isa kanaan duuchachuu barbaada. Isa kanaan yaada namaa qabu barbaada waan ta'eefidha. Yeroon akkasittiin isa kana bahee hojjetu inni hin qabne immoo ilaalee abdii kutata jireenya isaa irratti. Jireenyi hin guutan se'ee hin guutu jireenyi.
Erga jireenyin guutu ta'e ofan ajjeesaa jedhu shamarran keenya bara siyaanaa kana ba'anii. Akkamitti akka dubbannus akkamitti akka haasoftus baratti bitaan si gale. Kanarratti koo manna amantaa hojjechuu qaba. Abbootiin gadaa hojjechuu qabu. Jaarsoliin hojjechuu qabu. Namoota gurguddaa ijoollee babbareeddoo akkam akkamiitu lubbuun isaanii akka qalliitti darbaa jira. Warri sooshaal miidiyaa irra baanee waa dubbannu warri sooshaal miidiyaa irratti waa dubbatan. Eenyuuf akka dubbatan maaliif akka dubbatan utuu adda baasanii. Utuu of ilaalanii. Of mul'isuu dhiisanii utuu gola isaanii hojjetatanii. Utuu jireenya isaanii hojjetatanii. Utuu haadha manaa isaanii irratti hojjetanii. Ijoollee isaanii irratti utuu hojjetanii. Siigalee namulli dudduba isaatii waa qaba waan ta'eef. Baay'ee dhabne irras waan ta'eef ijoollee baay'ee dhabaa jirras waan ta'eef ofuma akkasumatti gadi baasnee sammuu namaa ittiin xureessuudhaaf sammuu namaa ittiin qabuudhaaf nama abdii kutachiisuudhaaf har'a asanoolee kaleessachan daqiiqaa muraasaaf bakka dhaqee taa'ee sanatti footoo ka'ee sokkeetu poost godha waan hin taane barreesse. Bakka namni kun jireenya akkasii keessa jira jedhu. Namni nama sanaa wajjin barate namni nama sanaa wajjin hojjechaa ture namni nama sanaa wajjin jireenya wayii dabarse. Chaalenjii hamaa keessa jiru abdii kutata. Dudduubatti nafee jedha. Dudduubatti nafeedha. Boodatti nafee jedha. Abdii kutannaa keessa galanii jireenya isaanii irratti waan hin taane murteessu. Wantoota goonu hundumaaf itti gaafatamummaan nurra jira. Ispeeshaalii namoonni akkasitiin waan hin taane ba'anii sooshaal miidiyaa irratti babaasan kuni itti gaafatamummaatu isaan irra jira. Namni sammuu isaatiif jecha utuu of eeggate dhalootaaf utuu yaade. Of mul'isuurra utuu warra kaan mul'isuudhaaf utuu hojjete. Warra gargaarsa barbaadan, warra hojii gaggaarii qaban, kalaqa adda addaa warra kalaqan. Ijoollee utuu waan meeqa hojjechuu danda'anii namoota isaan gargaaran dhaban, namoota bira dhaabbachuu qaban dhabanii rakkatan utuu gargaaranii, utuu isaaniif carraa hojii uumanii. Silaa isa geenyeerra. Waa'ee sooshaal miidiyaa kaasanii nu waan ta'eef isuma dhiisnee wayyaadis. Haa ta'u gaa turtii bareedaa kan nuti dabarsaa jirru. Gaaffii koo gara dhumaatti fidadheedha kan hin jirusi. Mee biloon bara kana bara amma nuti irra jirru kanarra bara dargaggummaa ishee yookaan waggaan kee 20 yookaan 20 amma 25 amma 30 haa ta'u bichaa garuu bara dargaggummaa bara biliseen isheen durii sun utuu amma irra jiraate jireenya kamii jiraate turte? Anoon beeku dhugaa. Tarii akka keessan hin ta'a laata. Jireenyi gaaffii rakkisaadha. Maaliif beektaa? I don't know hin beeku dhuguma. Wantoota amma godhaman kana hojiiwwan amma sooshaal miidiyaa irratti hojjetamanii akkaataatti namni jiraatu kana fi isa bara keenyaa sana gaafa wal bira fidee ilaalu. Tarii akkasitti jiraadhan ture laata. Bagan bara sana dhaladhe faayiroon itti jedhu jira. Maaliif beektaa wanti baay'ee wanti sammuu nu xureessu ammatuma jiraate iyyuu obsaaf ogummaadhaan akkaataatti keessa darbinu waan baay'ee mala baay'ee qaba ture akkaataatti maatiin koo na guddisees immoo murteessaadha sitti meera akkaataan itti guddadhe murteessaadha waan ta'eef jireenya koo keessatti tarii chaalenjiiwwan kana maatiin koo warruma kaleessa na guddisan sana taanaani akkuma kaleessa bilchinaan keessa darbeetti bilchinaan keessan darba akka lafatitti dhalattee guddatte sanatu murteessa waan ta'eef maatiin murteessaadha waan ta'eef milkaa'ina jireenya keenyaa hundumaa keessatti. Garuu immoo bagan dhaloota har'aa karaa tokko gaariidha. Baratti teekinooloojiin maal wanti baay'een addunyaan kun itti jijjiiramaa jirtu baratti waan baay'ee hojjechuun danda'amu ammas taanaan akka irratti hojjechuun hin danda'amu irrattis immoo hojjechaa hin jira. Anis hojjechaa hin jira bara kana keessatti garuu bara dargaggummaa ishee bara dargaggummaa sana garuu tarii yeroo ammaa kanatu taate itti ta'ee aduun akkam akkan ta'u. Akkuma baraan taa'ee yaada. Addunyaa kanarratti qorumsi guddaan jiru maadha jetteedha kanatti yaaddu. Jibbiinsa. Wal jibbuu. Yaada gaarii walii dhabuu. Waan baay'ee kan nu dhabsiisee jiru isa. Akka sabaattis, akka dhuunfaattis, akka biyyaattis gaafa teessee yaaddu wal jibbiinsi hamaan waan hundumaa nama daangessa. Akka barbaadde hin deemtu. Daangaadha. Jireenyi keenya hundumtuu daangaa ta'a. Utuu walii yaaduun jiraate
utuu wal gargaaruun jiraate lafa rakkoon jirutti immoo gadi ta'anii walii wajjin haasa'anii rakkoo walii furaa deemuun utuu jiraate salaayessa geenyeerra. Utuu walii galteen jiraate gadi ta'anii dubbatanii walii wajjin haasa'anii rakkoo walii furaa deemuun utuu jiraate rakkoo walitti kolfuu utuu baanne qaawwaa keenyatti qaawwaa inni tokko isa tokkotti qaawwaa isaatti qubatti qabuutu dhiisee qaawwaa yeroo walirratti arginu walii cufaa utuu deemne salaayessa geenya turre. Jibbiinsi lafa jibbiinsi jiru yoomiyyuu taanaan milkaa'in hin jiru. Daangaa sitti ta'a jireenya kee keessatti lafati ji'a tokkotti ga'uu qabdutu waggaa tokko akka inni sitti fudhatu godha. Akkati darbitee hin deemne si godha. Kanaaf akka sabaattis akka biyyaattis akka mana hojiittis utuu jibbiinsa ofirraa kaasne walii yaanne wal gargaarri waliif ho'ine akka sabaatti wal jaallanne waaqayyo tokko nu haa godhu tokko taanii utuu walii wajjin hojjechuu dandeenye silaa eenyutu Oromoo caala. Kanaaf chaalenjii hamaan kana caalu jira yaaduun jireenya koo keessatti. Yaada sirrii fi yaada bal'aadha kanatti na kaastee dhuma irratti egaa keessumaa koo jalqabaadhaati. Gaafa gara uummata bal'aa kanatti gaafa dhufu siin qabadheen kan hin ba'aa jiru. Mee beetiidhaan gorsiin maal gochuu qabdi sadarkaa kanarratti situ jiratee maal gochuu turte bilooni kanaaf mee na gorsi. Otoonni umurii keerra jiraadhee akka kee kana reefuu hojii jalqaban iyyuu nama gorsa barbaaduudha silaa. Xiqqoo ishee immoo sirra immoo deemee immoo gororas liqimsee hojii kanas hojjedheera waan ta'eef fagoo deemuu yoo barbaadde fageessi ilaali. Fageessi ilaali. Akkasittiin as dhiyootti of ilaalta taanaan as keessi of ilaalta taanaan achumatti hafta. Fagoo of kaa'etii beetii ishee fagoorra keessee sana bira ga'uudhaaf wantoota gidduu kana jiran hundumaa ija kee irra dabarsiitii utuu isan ilaalin ishee fagoo jirtu sana duwwaa ilaalaa deemi. Kana gidduu ilaalta taanaan karaatti hafta. Maaliif beektaa? Gidduu kana rakkoo hamaa jira. Laga hin ce'amne baay'ee jira. Kan ce'amu fakkaanni garuu kan ce'amu. Jibbiinsa baay'ee. Gaafa hojii jalqabdu, gaafa miidiyaatti baatu, nama hundumtuu harka sii dha'ee sin simatu. Si dhaabuudhaaf si gargaaranii tarkaanfatee akkati bakka wayii geessu kan si deeggaran akkuma jiran addanumatti akka taftuufis kan hojjetan baay'ee jiru waan ta'eef ilaalcha kee sirriitti adda baasuudhaan gingilchaa jireenyaa fayyadami. Eenyu wajjin deemuun qaba, eenyu irraa immoo dhaabachuun qaba. Si galee fagoo ilaali kanan siin jedhe kanaaf. Wantoota baay'eetu gidduu jira waan ta'eef dhabuun si mudachuu danda'a. Namumti muuxannoo jireenyaa gaarii qabu, namumti hojii gaarii qabu addana ati intarviiwudhaaf waamtee dhufees cabsee deemuu danda'a. Akkuma amala keenya, akkuma bifa keenya amalli keenya saddadda waan ta'eef. Yaadi keenya saddadda waan ta'eef. Of eeggannaa cimaadhaan, of kennuudhaan, dadhabii, joorii, dafqi. Sana booda milkoofta. Wantoota kana hin barbaaddu taanaan, rakkachuun barbaaddu taanaan, dafquun barbaaddu taanaan, milkaa'ina yaadin. Jibbamuun barbaaddu taanaan, namni karaa sirriitti cufa. Hundumtuu akka balbala sii banee si eegu hin eegin. Nama baay'ee jira kan balbala sitti cufuudhaaf si eegaa jiru. Akkamitti akka balbalicha bantee keessa seentuudha kanatti yaaduu qabdu. Nama sanas miidhuudhaaf hin yaadin. Balbalicha akkamitti banu? Asiin cufanii asiin akkamitti banu? Utuu nama hin nabin. Nama akkamittiin dhabama? Jibbiinsaan. Sababa garaagaraatiin nama of biraa dhabuu dandeessa waan ta'eef namni immoo nama malee hin jiraatu waan ta'eef namoota keessa akka hin nabnetti
hojii keessa akka hin dhabneetti. Yaada kee guddisiiti gubbaarra kaa'iti wantoota gidduu jiran irra darbiiti beetii ishee qachi keessee sana ilaalaa obsaan of eeggannaadhaan naamusa hojii eeguudhaan naamusa manni miidiyaa sirraa eeguun of kennuudhaan sirriitti jooriitii hojjedhu dadhabii dafqiitii bira ga'e gaafa isa toof jaallatta ofitti amanamummaas itti dhaga'ama ija guutta haasa'uudhaaf jireenya naamusa hin qabne jiraatta taanaan jireenya naamusa hin qabne jiraatta taanaan yoomiyyuu taanaan mataa kee ol qabattee deemuu hin dandeessu waan baay'eetu mataa gadi si qabsiisa waan ta'eef irra deddeebi'ee kanan jedhu kanaaf naamusni jireenya keenya keessatti ispeeshaalii gaazexeessitootaaf isa jalqabaaf isa dhumaati. Haasaan keenya, ejjennaan keenya, hojiin keenya, sochiin keenya hundumtuu naamusa keessatti kan eegamee ta'uu qaba. Fagoo deemuu barbaadda taanaan kana godhi. Waaqayyo immoo si haa milkeessu. Waan naaf affeerteef guddaa galatoomi. Guddadhu jarraa fi balladhu lafa guuti. Ameen. Waaqayyo si haa milkeessu. Baay'ee si jaalladhaa. Carraa waan naa kennateef waan naaf affeerteef anillee yeroo akkasii si wajjin dabarsuudhaaf akka nama tokkotti carraa naa kennuu keetiif guddiseen si galateeffadha. Anis baay'ee si galateeffadha baay'ee si jaalladha jechaan qabu. Ulfaadhu. Galatoomi giiftii koo. Ashii